bilchiginnaa akka nurraa qabu du'aa koon komantiin bilchiginnaa akka jalan seenne rabbiin kadhanna jechuudha. Rabbiin itti kadhanna. Kanaafi haga ammaatitti warri dhuftan sheer godhaa. Wanni namatti tolu komantiin keessan haga ammaa dubbisaa ture nam tokkollee haga ammaatiin namni na arrabsuu jalqabeen jiru. Garii wayyaanee nuun jechuu jalqabee kun ammoo juntaa nuun jedha. Nuti garuu waan akkasiisanillee quba qabna nutti hin fakkaatu waa'ee juntaallee. Inuma jedha ilmi namaa waan namaa hin jenne hin qabu. Jawaariinuu waa jettii miree gadhee ana dhiisi Jawaar Muhammadiinuu nama waa jedhu jira bar. Leenca Oromummaa barsiisee Oromoo kumaatamaan hiriirsee akka oppodiyoon aangoo argattu godhe saniinuu waa jetti. Jawaar bira kuttanii Jawaar nama amma jiru. Nabii keenya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isaanis uumat jedhamaa ture. Sinii galee umma namaa kanarraa dhugaan argattu. Namni kamuu hattan shayxaanni deeggaraan hin qaba bar. Ilma namaa dhiisi shayxaannis deeggaraan hin qaba bar. Maaliif kana isiniin jennaa Abiyyiin deeggarsamaaf argata warra jedhuuf. Shayxaanni illee deeggarsan qaba. Abiyyi Ahmad dhiisi ilma namaa dhiisi shayxaan. Baga jiraattan walumaa galatti baay'ee namatti tolaa. Hordoftoonni keenya warra gammaatitti dhuftan warra gammaatitti na bira geettan baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Welcome. Share gootanii namni baay'een akka seenu asumaan isin affeerra jechuudha. Yeroo tokko maal akka ta'e emoojii jiddumaan dhaabatan neetworkii ta'a waan ta'een beeku. Mee akkamikaa haala yeroo irratti waan isinii dubbannu jira. Wanni har'a isinii irraa dubbannu waan jajjabduu waa sadii waa afurtu jira. Waan baay'ee irraa isinii haasa'uu deemna. Tokkoffaa waraana mootummaan poolisii Liyyuu Hayilee Oromiyaa gara naannoo Tigraayitti fe'ee poolisiin amma achitti qabamee poolisiin Oromiyaa harka achitti kennatee tokko kana irraa isinii dubbannu. Kabiraa ammoo Abiyyiin Ahmad eessa deemaa jira waan jedhurraa isinii dubbanna. Abiyyiin Ahmad garam sokkutti jira waan jedhurraa isinii dubbanna. Abiyyiin eessa deemaa jira waan jedhurraa isinii dubbanna jechuudha. Abiyyiin eessa deemaa jira waan jedhurraa isinii dubbanna. Kanaaf hundumti keessan akkuma dhuftaniin walii qoqqoodaa sagaleen kiyyan jiru. Bilchiginnaadha bar dalagaa bilchiginnaati bar dalagaa bilchiginnaati akka sagaleen kiyya isin bira hin jira na fakkaate. Hin jiru sagalee hin jiran se'a sagalee. Sagaleen hin jiraami jiraachuu qabande. Akkami nagaa qabdanii Eid Mubaarak. Eidii akkam dabarsitan inni maal fakkaata isin biratti? Nu biraallee homaan jedhu galani rabbiin badinii Eida gaarii dabarsinee Naziir aloo maali kaa bilchiginnatu harka keessa naqataa jira. Sagaleen hin jiru ja'a. Sagaleen hin jiru hin jiraami sagaleen. Obbo Diyoon silaayyuu jirti ati cabsime sanyii koo. Sagaleen jiraannaan itti cabsinaa sagalee yoo jiraate itti cabsa. Sagalee yoo rakkoo qabaate rakkoodha. Abdulaziz bareeda. Amma wanni har'a kaameeraa sirreessime. Kaameeraan maal ta'e? Isinitti mul'adhu. Ana biraa bareeda kaameera. Ana biraa bareeda. Okay, haasaa kennan jammarra amma haasaa kennan jammarraa walii sheer godhaa. Jalqaba irratti qabsoon Oromoo garam deemaa jira. Ummanni Oromoo maal barbaada? Oromoon kaleessa maaliif qabsaa'e? Oromoon maaliif qabsaa'e? Maal barbaada? Maal argachuu qabaadha? Tokko kana wanni anarra irraa isin haasa'uu barbaadu. Oppodiyoon kaayoon isii maali? Sadarkaan irraa amma oppodiyoon irra jirtu maali? Oromoon ammoo oppodiyoon irraa maal eega? Wanni irraa isin haa ta'u hedduudee beekaa wanni qulfiin kana. Poolisiin Oromiyaa jedhamee Liyyuu Hayiliin Abiyyi Ahmad leenjise. Kumni kudhanii gara Tigraayitti ergame. Booji'amuu fi warri booji'ame makiinaa Ayisuusitti fe'amee gara Maqalee fe'amuu isaa. Akkasuma lola amma geggeeffamaa jiru. Tigraayii fi naannoo Amaaraa jidduutti lola godhamaa jiru. Ka mootummaan Amaaraa iyyatee sagalee mootummaa naannoo Amaaraa kabaye. Abiyyi Ahmad yeroon isaa yoomi? Dippiloomaasiin isaa sadarkaa maalii irra jira?
gara fuulduraatitti maal ta'uuf deema waan jedhu irraa isinii dubbanna jechuudha. Tokkoffaa ammoo Oromoon injifachuudhaaf qabsoo dhuftu tan amma waan tokko waan dhibbaan dhibbatti isinitti himu jira. Yeroon Abiyyi Ahmad dhumatee jira. Fakkeenya waan tokko ragaa qabatamaa waan ani isinii kaasu sheer godha. Sheer godha yoo xiqqaate nama 1000 takka barbaadar. Facebookuma kanaan nama 1000 takka naa fida. Sababiin isaa wanda nama isinitti himuu deemu waan ijoodha. Tokko maali? Informeeshina qabna mootummaan bilchiginnaa kufaa jira ka jedhu dhibbaan dhibbatti nu bira ga'ee jira. Kufeeyyuu harka kenne ka jedhu nu bira ga'ee jira. Sababii isaallee isinitti himna Jeneraal Biraanuu Juulaa maal ta'ee deebi'e? Maaliif akkasitti huqqate? Rakkoon berena Jeneraal Biraanuu Juulaa mudate maali? Kaleessa malee dheengadda Jeneraal Biraanuu Juulaa yeroo ibsa kennu maaliif muddamsuu ija isaa keessatti billic ija godha? Maaliif bitaa mirga laalaa haasa'e? Biraanuu Juulaa maaltu isa mudate? Waan gaggaarii waan babbareedduu warri dhaga'uu barbaaddu sheer godhi jechuudha. Peejii gugurdaa irratti sheer godha. Sheer godhi nama mara jalattu. Sababiin isaa wanta ani isinii dubbadhu waan qulfiidha. Waraanni adda bilisummaa Oromoo kaleessa aanaa shirkaa keessatti qabsoo geggeessan. Qabeenya waraana meeshaa guutuu hiikkachuudhaan gabii waraana adda bilisummaa Oromootiif seenee jira. Qabsoon waraana adda bilisummaa Oromoo bosona keessaa gara magaalaa dhufaa jira. Kanarraa isinii dubbannaa jechuudha. Warra hagarraatitti waraana adda bilisummaa Oromootitti amanuu dadhabe. Jaalatee osoo hin ta'in dirqama itti amanuun sirra jira jechuudha. Guyyaa irraa kana sa'aatii ammaa kanarraa kaaftee jechuudha. Isinii galee sababiin isaa hinjifannoon ka dhufuun biyya san keessatti aangoon ka argamuun yoo ati jabaatte qofa, yoo dippiloomaasii goote qofa, yoo addunyaa biratti dhageettii godhafte qofa. Waraanni adda bilisummaa Oromoo har'a sadarkaa Ameerikaa fi Awurooppaa waliin jaarsummaa taa'urra gahuu qabaa jechuudha. Isinii galee sadarkaa Awurooppaa fi Ameerikaa waliin jaarsummarra taa'urra gahuu qabnaa jechuudha. Oppodiyoon taphaan ala ta'uu deemaa jirti qabadda. Oppodiyoo zabanni sii dhume. Zabanni bilchiginnaa dhume. Zabanni bilchiginnaa dhume. Oromiyaa keessaa oppodiyoo baasuudhaaf yeroo muraasan nu hafa. Kanaafi ummanni Oromoo dargaggeessi keen qeerroo qarreen waraana adda bilisummaa Oromoo bira warra gargaatiitti hin dhaabatin dhaabachuudhaaf yeroon geettee jirti. Sababiin isaa mootummaan ce'umsaa kaayamuudhaaf deema. Abiyyi Ahmad barri isaa dhumatee jira. Ameerikaan Tigraay waliin jirti. Awurooppaan Tigraay waliin jirti. Mootummoonni addunyaa guutuun Tigraay waliin jira. Oromoon har'a waan isinitti himaa jiru kun waan ijoodha. Sababiin isaa mootummaan ce'umsaa kaafuuf deema. Abiyyi Ahmad mootummaa ce'umsaa kana keessatti hin hirmaatu. Oppodiyoon guutumaan guututti mootummaa ce'umsaa kana keessatti hin hirmaatu. Kaameeraan sirreesseera jiran. Wanni godhu hin jiru akkasumatti na hordofa. Sagaleen maan kiyya yoo isin bira ga'e bareeda. Namni tokko kaameeraa jettanii kaameeraan rakkoo qabaachuun mala sababii isaan beeku walumaa galatti akka danda'e sirreessuu yaalee jira jechuudha. Mootummaa ce'umsaa dhaabbamuudhaaf deema. Oromoon ammoo mootummaa ce'umsaa osoo hin taane nama barbaade filachuu qaba Oromiyaa keessatti jechuudha. Sababii kanaaf maal isiniin jechuu barbaada? Waraanni adda bilisummaa Oromoo gara magaalaatitti dhufuudha qaba. Poolisii Oromiyaa wanni jedhu takka hin jiru. Poolisiin Oromiyaa 10,000 Tigraay deemee achitti hafee jira. Kana hinjifannoo guddaadha Oromoodhaaf. Hinjifannoo guddaadha. Sheer godhi maaliif harkisiiti dayaaqi? Waan qabatamaa sitti himuu deema baran. Akka Taayyee Danda'aa fotoo bara dabree nuti waraana adda bilisummaa Oromoo mootummaarraa booji'u. Taayyeen Danda'aa isinii maxxansu sanitti waan hin taane isinii maxxansinu nuti. Dubbii dhugaa waan qabatama sa'atii kanatti harkaa qabu si biraan ga'uufi jechuudha. Isinii galee ummanni bilchiginnaa warra jala jirtan. Bakka takkatti boolla takkatti isin tumnaa jedhee Jawaar Mohammad boolla takkatti isin tumuudhaaf deemna. Warra bilchiginnaa deeggartan. Warra irra maqaa bilchiginnaatiin Oromiyaa gurgurtan hundi keessan boolla takkatti tumamuudhaaf guyyaa eeggattanii jechuudha. Jawaar isinitti himee ture kaleessa har'aa miti bara. Salaalee irratti isinitti himee Jawaar. Jawaar Mohammad gaafa Salaalee dhaqe maal isiniin jee beektu? Warroonni Oromiyaa gurguru aktiivistii haa ta'u, hayyuu haa ta'u, barsiisaa haa ta'u, barreessaa haa ta'u, abbammaan fedhe. Bakka takkatti achi yaa'a isiniin jee bar Jawaar. Sababii maalinni? Bakka takka yaatanii jirtanii bararra. Na arrabsuu miti waan barbaadde fiti. Homa feete godhi. Barri kee dabaree jira. Yeroon keessan dhumatee jira. Mootummaa ce'umsaa amma dhaabbachuudhaaf deema. Abiyyiin Ahmad mootummaa ce'umsaa kana keessa hin jiru.
oppodiyoon takkattiin mootummaa ce'umsaa keessatti hirmaattu. Takkattiin isi mee warri har'a anaa waa jechuu barbaaddu waan taa'een danda'a kaleessa galgala poostii godhee dhaqi ilaali. Harka kennachuu isaaniiti kun. Meeshaa waraanni adda bilisummaa Oromoo booji'e Tigraay irraa hiikkanne jedhee maxxanse. Taa'ee danda'a jechuudha. Qondaala dubbii himaa mootummaa naannoo Oromiyaati. Barri jaraa kutee jira. Bakka takkatti dachaatanii jirtan. Aktiivistiin maarreen warri kaleessa Jawaar sarara tokkorra dachaa isiniin jedhe sun laa. Sarara tokkorra dachaa isiniin hin jenne Jawaar Muhammad. Jawaar Muhammad kana isin maal seetu sun. Jawaar jechuun nama Rabbiin uumamaan jaalala ummata isaa kenne. Nama Rabbiin uumamaan beekumsa isaa kenne bakka takkatti dachaa isiniin jedhe bar. Tarree takkatti dachaa isiniin jedhe bar. Eenyutu Oromoo gurgurata? Eenyutu Oromoodhaaf morma? Eenyutu Oromoodhaaf falma? Hundi keessan bakka tokkotti dachaa guyyaan bakka takkatti isin cafa hin dhufaa isiniin jeela. Guyyaan sun kalaa eega 1 2 3 4 5 6 7 jedhee haasabachuu jira. Wanni takka wanni ummanni Oromoo amanuu qabu. Wanni ummanni Oromoo guutuun beekuu qabu. Wanni ummanni Oromoo diqqaa guddaan amanuun irra jiru. Waa takka isinitti hima jala sararee. Waa takka isinitti hima waan parsantii 100% amma lafarra jiru jechuudha. Mootummaan Abiy Ahmad maal godhe? Mee jalqaba waa'ee Abiy Ahmad irraa haasofnu. Dippiloomaasii maal godhe Abiyyiin? Maal godhe Abiyyiin dippiloomaasii? Halo, ima jirtanii? Dhaga'amaa mee barreessaa jira. Barreessaa irraa na baasuuf yaalaa jiru. Irraa na baasuuf yaalaa jirti bar bilchiginnaan irraa na baasuuf deemaa jirti. Sagaleen kiyyan dhaga'amaa jirtanii? Akkanan ani isinitti naasofne godhaa jiranii kaameeraa qofaa miti silkii maayyuu cufuu yaalaa jiran. Tilifoonuma cufuu yaalaa jiran. Silkii 100 narra cufan amma feesbuuka kana cufuu bokoraa jiran. Amma laayif irraa na baasuuf naan shabakaa miti. Shabakaa miti. Isaantu akkan hin dubbanne barbaadan. Akkan dubbadhu barbaadan. Amma irraa na baasuuf yaalaa jiran. Bilchiginnaa dalagaa isiiti. Feesbuuka hunda narra cufan sababa kana isinii dubbachuu dadhabe. Amma kun irraa na baasuuf yaaluu jiran. Sagaleen kiyya kanaaf akkas ta'ee isin bira dhufa. Amma daqiiqaa meeqaaf asitti wanni narra kaayanii liivii asumarra dhaabbadhee eegee deebi'e. Walumaa galatti haga cufatutti isinii dubbadha. Haga cufatutti hinaasa. Yoo cufan akka barbaadanaa godhan. Waan takkatti waan Jawaar dubbate keessaa wanni ifa baatee ummanni Oromoo diqqaa guddaan beekuudha qabu. Warri har'a bosona jiru. Mootummaan kun eenyutu Oromoodhaaf qabsaa'aa eenyutu akka Oromoodhaan qabsoofne Jawaar kaleessa hime. Salaalee dhaqee salaalee irratti dubbate. Warri Oromoo gurguruu barbaadu kamuu bakka takka dachaa jedheen. Warri Oromoo balleessuu barbaadan kamuu bakka takka dachaa jedheen. Nuti har'a baay'inallee yoo taate nutu caala. Warra Oromummaa keenya qabatee Oromummaa keenyaaf falme. Warra Oromummaa keenya qabatee dhugaadhaaf falme. Warra dhugaa Hacaaluu Hundeessaatiif falme. Warra dhugaa Baqqalaa Garbaatiif falme. Warra dhugaa Jawaar Muhammadiif falme. Warra dhugaa Jaal Daawud Ibsaatiif falme. Warra dhugaa Oromootiif falme. Nutu caalaarras. Namni garaa nama muraasa. Parsantiin garaadhaan bitamtu nama muraasa. Amma waan tokko wanni dhibbatti jala sararree isinitti himnumaa inni mootummaan amma jiru kuni sirna ummata Amaaraa leellisa. Sirna Minilik leellisa. Walumaa galatti oppodiyoon sirna Minilik fudhattee jirti. Manni maree bakka bu'oota Oromiyaa caffee Oromiyaa sirna Minilik fudhatee jira. Goobana Daacee lammaffaadha Shimallis Abdiisaa. Isinii galee Shimallis Abdiisaa Goobana Daaceeti. Muttaar Kadiir jechuun mootummaan naannoo Oromiyaa duraanii. Hin beektanii Muttaar Kadiir. Sheer godhaa nama dachaasa nama yaa'ee deebi'u marfuu. Isinii galee Muttaar Kadiir jechuudha. Muttaar Kadiir eessaan haasofna yaafi. Muttaar Kadiir Shimallis Abdiisaa biratti sabboonaadha. Mootummaan naannoo Oromiyaa duraanii. Shimallis Abdiisaa sirna Amaaraa fudhatee jira. Caffee Oromiyaa fudhachiisee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa guutumaan guututti sirna Amaaraatiin dhaalamee jira. Isinii galee caffee Oromiyaa hin qabu Oromoon har'a. Caffeen Oromiyaa jiru caffee Oromiyaa Minilik. Isinii galaami caffeen Oromiyaa Minilik. Oromoo bakka hin bu'an jarrisu. Kana waan dhibbatti isinitti himuu qabnu keessaa isa tokko kana. Hin qabnu caffee Oromiyaa.
tokko kana Oromoon wanni beekuu qabu. Caffeen Oromiyaa Minilikiin bakka buufamee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa goobana daacee bara Minilik. Abiyyiin Ahmad ammoo Minilikii guddicha. Ilaalaali dubbii adda isinii baasaa deemna Oromoo. Abiyyiin Minilikii guddicha. Shimallis Abdiisaa goobana daacee. Warroonni ammoo ganda keessa deemanii Oromoo gurguran. Itoophiyaa xilaata Itoophiyaati warri jedhan kuni warra sirna Minilik fudhate. Ujoolleen biyya alaa ta'anii Abiyyi deeggaran ka biyya keessa ta'ee Abiyyi deeggaru warri na arrabsu kuni warra sirna Itoophiyummaa fudhate warra Oromummaa waakkate. Agarte bara Minilik keessa Oromiyaa jechuun hin danda'amu. Bara Hayila Sillaasee keessa Oromiyaa jechuun hin danda'amu. Bara Dargii keessa Oromiyaa jechuun hin danda'amu. Bara Bilxiginnaa keessa hoo sirna santu deebi'ee jechuudha. Ilaalaali caffeen Oromiyaa caffee Oromiyaa Minilik. Dhageeffadhaa isiniif himaan. Caffeen Oromiyaa har'a jiru caffee Oromiyaa Minilikiin bakka bu'ee jira. Argite wannummaan amma Muttaar Kadiir mootummaa Muttaar Kadiir jechuun yeroo sanitti mootummaa dimokiraasii mootummaa Oromoo jedhame amma Shimallisii fi Muttaar Kadiir mee wal bira qaba laala. Muttaar Kadiir sabboonaa jedhama jechuudha. Zabana aangoo isaa Oromiyaa bulchetti sabboonaa jedhamee waamama. Shimallis Abdiisaa biratti sirna Amaaraan hin laalchifnee jechuudha. Seenaa Oromoo kaleessa Oromoo irra gahe hamma 1% tokko kaayee lafa tare. Muttaar Kadiir mee Oromoo har'a waan kaleessa Muttaar Kadiir godhe irra dhaabadhu waan Shimallis Abdiisaa irra godhaa jiru laa. Walumaan madaalan samii fi lafa. Tokko kana sababiin isaa Abiyyiin Ahmad nama Oromiyaa jedhu jiru amma namicha tokko dheengadda argitanii caffee Oromiyaa keessatti walgayii bara hojii maalii jedhanii hintalli takka fayyaa isitti haa kennu waa'ee siidaa Hacaaluu Hundeessaa gaafattee turte. Siidaan Hacaaluu Hundeessaa warqiidhaan ijaarame jedhamee sheer godha dubbii kana Bilxiginnaan haa dhageeffattu. Ilmaan Bilxiginnaa haa dhageeffattu warri Oromummaa gurgurate. Warri Oromummaa sirna Minilik gurgurate. Warri Oromummaa sirna Amaaraati gurgurate. Warri sirna kaleessaa sirna Minilik deebisuu barbaadu haa dhageeffatu. Dhugaa jirtu ammoo uummata keenyatti himuun dhiifnu jechuudha. Isinii galee sirni Minilik deebi'e Abiyyiin Minilik Shimallis Abdiisaa goobana daaceeti. Oromiyaa jechuun dandeessu Itoophiyaa qofa jetta. Laal wanni kun jira moo hin jiru yaa ilmaan Oromoo qaqqaali. Yoo wanti kun hin jirre anatu soba. Dubbiin kun amma jira moo hin jiru caffee Oromiyaa fudhadha. Dheengadda namichi tokko gaafii gaafate. Waa'ee uummata keenya Suud Arabiyaa keessatti dararamaa jiru lafa uummata Suud Arabiyaatiif gaafatee ture sirri baga gaafate sun bareeda. Uummata keenya Suud Arabiyaa irraa qabamee biyya deebi'ee lafa kenna gaafii bareeda gaafate. Garuu maqaa Oromiyaa dha'uu sodaate namichi sun. Laalme caffee Oromiyaa jechuu sodaachuu amma caffee Minilik jechuuf deeman ilaala. Caffee Minilik. Caffee Itoophiyaa jedhamuuf deemti bara. Caffeen Oromiyaa caffee Itoophiyaa jedhamuuf deemti. Caffee Oromiyaa wanni jedhu sun qaanii ta'e amma. Minilik deebi'ee jira jechuu qabatama dachirratti gad dhaabachuu jira jechuudha. Lafee isaa qofatti nafne. Haawaltii isaa maasaraa mootummaa qofa jirutti nafne. Hayila Sillaaseen haawaltii isaa qofatti nafne. Qabatamaan lafarratti gadi bu'ee hojiin isaa hojiirra oolaa jira jechuudha. Oromoo ati waggaa 150 maa taaggalte. Ka Oromummaan sirraa mulqamuu heetu. Ka Oromummaa waakkachuu heetu. Ka Oromiyaa waakkachuu heetu. Ka maqaa Oromiyaa dha'uun sitti ulfaatu. Laalime maqaa Oromiyaa jedhu kana waamuun ka sitti ulfaatu. Waggaa 150 maaltu qabsoo geggeessuu si geessire. Yoo har'a seenaa kaleessa waan kaleessa waaqoon guutuu ifaaje. Waan kaleessa Hayileen Fidaa ifaaje. Waan kaleessa Taaddasaan Birruu ifaaje. Waan kaleessa Maammoon Muzammir ifaaje. Waan kaleessa qabsaa'onni kaleessaa ifaajan. Yoo nuti har'a dhaloota qubee osoo ufiin jennu. Dhaloota barate ufiin jennu. Sirna kaleessaa sirna waggaa 150 mormine. Deebinee sirna san fudhannu. Oromoo har'a ati Oromummaa kee yoo sirraa mulqan. Maqaa Oromoo jedhu kanan dhahin. Amma akkas caffeen Oromiyaa jechuun danda'amu. Hin jiru bara. Lubbuuf Oromiyaa jechuun danda'an. Lubbuuf dhumate ka. Abiyyi Ahmad Miniliki Shimallis Abdiisaa goobana daaceeti. Kaleessa wayita goobani daacee Oromoo harka mure. Oromoo lafarraa dhabamsiiseedhaan haawaltii dubbii sobaati jedhaa turtan. Har'a argitanii qabatamatti lafa seenee jira jechuudha. Mee nama tokkocha mootummaa Oromiyaa keessa waa'ee Oromiyaa jedhee maqaa Oromiyaatiin dubbata qartan. Shimallis Abdiisaa kanaan dura maal jedha? Oromiyaan ni bilisoomti. Oromiyaa ummata keenyaaf taatu, Oromiyaa saba keenya fakkaattu, Oromiyaa ummata keenya fakkaattu gadi dhaabna jedhaa ture Shimallis Abdiisaa. Har'a hin jiru sun maal jedha? Itoophiyaa gadi dhaabna.
nama farra Itoophiyaa ta'e xaragaa deemna jabar xaragaa ilaala deebi'aga gobana daacheeti bar dhufee maal godha waan biraa maal barbaadama nama maqaa Oromiyaa dha'u ni xarayna jedha farra Itoophiyaa hunda balleessaa deemna jedha rabbi si haa balleessu jennaan jechuudha argite du'aayi itti goota qabsaayaa du'aayi itti goota du'aayi qofaan hin kaaftu warra akkanaa kana hujiidhaalleen itti jirra ammoo kanaafuyyuu Oromoon har'a bakka takkatti bahee jira xilaanni keetis firri keetis bakka takkatti bahee jira jechuudha sababiin isaa warri har'a Shimallis Abdiisaa deeggaru hundi warra ilaalcha mililik qabate hin irraanfatina waan kana warri Shimallis Abdiisaati harka dha'u marti warra sirna Amaaraatiin dhaalamedha warra sirna Hayila Sillaasee fudhateedha warra kaleessa birriin bitan har'allee birriin bitamanii beeki warroonni Abiyyi Ahmadi harka dha'u marti isaa warra Oromummaa gurguratee Itoophiyaatti uf gurgureedha Itoophiyummaa isaa rakkoon qabu lammummaa Itoophiyaa jechuun rakkoo maalii qabu an osoo naamijjaa'ee lammummaa Oromiyaa jechuu barbaade lammummaan kee onni onaan jedhan Oromiyaadha jechuu barbaade Itoophiyaa jecha jedhu kanan fedhu akka kiyyatti jechuu lammummaan kee maali Oromiyaadha alla kee dhumate lammummaan kee maali amma Itoophiyaa mee madhaka haga silaa Oromummaa lammummaan kiyya Oromoon taane waan ta'eef jechuu sababiin isaa warri har'a amma sirraa isin agartan kun na arrabsu warri hayyoota Oromoo kakka Iskeel kakka Tsaggaayee Araarsaa kakka Dr. Heenok Gabbisaa warroota har'a qabsoo Oromoo geggeessaa jiran kanaan juntaa jedhu kuni warra sirna Hayila Sillaaseetii fi sirna Minilik fudhate warra Oromummaa mallaqaan gurgurate warra maqaa Oromoo jedhu birriin gurgurate warra akka caffee Oromiyaatitti Oromummaa gurguratee sirna Minilik dhaale dhumate dubbiin tanuma nuufi jarri kun firoon taanu amma booda deebine oppodiyoon amma booda Oromiyaa keessaa baduudha carraan isiin qabdu sirna Minilik nurra gadi kaayan Oromoon sirna kanan fudhadha jedhu Oromoo akkamiiti Oromoo har'a Abiyyi Ahmad harka dha'aa jirtu tana jechuudha Oromoon hin fudhadhu lakki nuti waggaa 150 kaleessallee sirna kana mulqide sirna kana maa jibbina jedhan sababiin sirna kana jibbinuuf maal nam tokko Tigraay hin deeggara nam tokko Tigraay morma sababiin Tigraay deeggaraniif maal kana namni beeku jira Tigraay sirriidha xilaata Oromoo ajjeesaa ture Oromoo miidhaa ture kophaa isaatii miti garuu Abiyyi Ahmad waliin nu ajjeesaa turte Shimallis Abdiisaa waliin nu ajjeesaa turte Addisuu Araggaa waliin nu ajjeesaa turte wayyaaneen kaleessa Abbaa Duulaa Gammadaa waliin nu ajjeesaa turte kophaa isiitii miti gaafa Tigraay jibbe Abiyyis jibbuu qaba warri Tigraay jibbu kun an dhugaa isiniif hima warri Tigraay jibbitan Abiyyis jibbuu isinirra jira kaleessa Abiyyiin Ahmad wayita ummata Oromoo nama 800 irreecha bushooftuu irratti bakka takkatti xayyaaraa fi makiinaadhaan boolla takka gad awwaalan namni awwaalchise Abiyyi Ahmadi har'a hoo namni Oromoo awwaalaa jiruu fi isaatii bakka bu'ee mootummaa Itoophiyaa ta'e namni Oromoo awwaalaa jiru Abiyyiidha jechuudha har'a guutumaan guututtuuyyuu akkam godhee awwaalaa jira sirna Minilik fudhadhaa jedheen awwaaluu jira jechuudha Oromiyaa ilalaal Oromiyaa wanni jedhu jiru isiniin ja'a jira Abiyyiin Oromiyaan hin jirti moo hin jirtu barreessaa koomanti Oromiyummaan hin jirti moo hin jirtu yaa sa'atii kanatti yaa ummata Oromoo Oromummaa fudhatta moo Itoophiyaa fudhatta sirna Oromoo ati waggaa 150 ifaajee Jawaar Mohammad addunyaatti si beeksise I am Oromoo first jedhe leenci na duubaa kun argite namni na duubatti argaa jirtu kuni I am Oromoo first jedhe Oromummaa keessan har'a Abiyyiin hin jiruu siin jechuu jira mootummaan naannoo Oromiyaa Itoophiyaan alatti maqaa Oromiyaa jedhu dha'uu dadhabe caffeen Oromiyaa isin waamtan maqaa Itoophiyaa jedhuun alatti maqaa Oromiyaa jedhu dha'uu dadhabe salphinni kana caale jira yaa subhaanallah kana booda ilma Oromooti samii gadi bu'ee dachii ol ba'ee ebalutu qabate ay saram habiibii dubbiin hujiidhaan polotikaa yoo baay'ite ati Oromoo faristiidha Itoophiyaa faristiin Itoophiyaa faristiin Oromoo biratti kaleessa illee bu'aan hin buufne Oromoon kaleessa galee ufiin uf bulchuuf ufiin uf hoogganuuf ufiin uf taaggaluuf Abiyyiin Ahmad kana sirraa fuudhee ati Oromummaan hin jiru Itoophiyaa qofa jedhi ya Itoophiyaa xilaat siin jedha yoo ati waa'ee Oromummaa dubbatte caffeen Oromiyaa lubbuudhaaf maqaa Oromiyaa jedhu kaasuu dadhabe lubbuuf mee dhiiroma tokkocha bilchiginnaa keessaa gadi baasi
aktiivistii biltsiginnaan biyya keessaa qabdu keessaa tokkocha gadi baasi. Oromiyaan biyya uf dandeette. Oromiyaan Oromiyaadha. Namni maqaa Oromiyaa ni bilisoomsina. Oromiyaadhaaf waan kana goona jedhee afaan guuttatee haa dubbatu mee. Itoophiyaa ni bilisoomsina. Itoophiyaa wala boomte ni ijaarra. Itoophiyaa wala boomte ijaaruudhaaf ammoo warroota akka Jawaar, warroota akka Baqqalaa, warroota akka Profeesar Maraaraa Guddinaa, warroota akka Jaal Daawud Ibsaa kana balleessaa deemna jeeshi malee. Balleessaa warra Oromiyaa faristi jedhu kana jechuudha. Siigalaa jaboo dubbiin isinii galaa jira. Isin jalan tarin gurra keessaan baatee injiigin dubbiin kun jedhan. Warra Oromiyaa faristi jedhu hin barbaadu argu Abiyyiin Ahmad. Itoophiyaa faristii qofa barbaada. Oromummaa keenya mallaqaan hin gurgurannu. Oromummaa keenya birriin hin bitamu. Oromummaan keenya gurgurannu nuti. Oromoodha har'as boris. Afaan keenyaan barreessuudha qabna. Afaan keenyaan dubbisuudha qabna. Afaan Oromootiin barachuudha qabna. Abiyyiin Ahmad afaan Oromootiin akka hin baranne isin godhuu deemaa jira. Afaan Oromootiin akka hin dubbanne isin godhuu deema. Afaan Amaariffaa haa huu jarri jedhan saniin qubee fidala ka qabu Amaariffaan baradhu, Amaariffaan dubbadhu. Ati Itoophiyaadha. Ati Amaariffa malee waan biraan dubbatin aadaan Oromoo hin jiru, safuun Oromoo hin jiru, afaan Oromootiin barachuun hin jiru. Caffeen Oromiyaa waa'ee Itoophiyaasa. Itoophiyaa siin jaabar. Itoophiyaa siin jaabar. Itoophiyummaa yoo waa kanneen. Itoophiyaa jechuun ta namummaa kiyyanarraa mulqitee namummaa abbaa tokkoo narratti feetuun fudhuan. Kana ammoo jijjiiruu hin danda'u Abiyyiin Ahmad irra dhufe. Ufii isaatii kararraa gora malee jechuu bara. Abiyyiin Ahmad dhufe waggaa 3 keessatti sirna Haayila Sillaaseetiif sirna Minilik nuun fudhachiisu. Abadan hin fudhannu. Hin fudhannu warra Oromiyaa faristi jedhu qaqqalee fixuu hin danda'u. Warra Oromoo faristi jedhu ajjeesee fixuu hin danda'u. Dhiini dhiiga danfisa. Dhiini dhiiga danfisa. Dhiini Tigraay keessatti inni jiise. Dhiini Tigraay keessatti inni gadi naqe. Gara har'a lola biyyaatti jijjiiramee Tigraay ummanni Tigraay guutuun tokkummaadhaan ka'e dargaggeessi Tigraay sodaa tokko malee waraanaaf kennee qabsootti jira jechuudha. Dhiini dhiina jiisa. Abiyyiin Ahmad nama ayaam Oromoo faristi jedhu Oromiyaa keessaa balleessuu hin danda'u. Nama Oromoo faristi jedhu tokkocha balleessuu hin danda'u. Ufii isaatii kararraa gora malee sirna waggaa 150 nu kaleessa falmine fidee nurratti hin fe'uu jechuudha. Abadaan hin fudhannu kana tasumallee. Jawaar kaleessa ifaaje har'a anatu ifaajuudha qaba. Jawaar kaleessa dubbate har'a anatu dubbachuu qaba. Jawaar kaleessa godhe har'a anaafsitu godhuu qaba. Jawaar gurfaa lama jidduu jira. Jawaar kophaa isaa hidhamee jira. Baqqalaan hidhamee jira. Yoo ati sodaatte, yoo an sodaadhe, yoo sun sodaate Oromummaan awwaalamtee jechuudha. Ittiin dhiifnu. Oromummaan kaleessa illee taphatta asin geenne. Akkuma Shimallis Abdiisaa yaadutti asin geenne Oromummaan. Akkuma Abiyyi yaadutti asin geenne Oromummaan lafee fi lafee goototaatiin. Dhiiga ilmaan Oromootiin sararamteeti. Sadarkaa Abiyyiin Ahmad aangoo itti argatu kanarra ka geenne lafee qabsiifnee dhuka ilmaan Oromoo qeerroof qarree qabsiifnee dachiin Finfinnee haa dubbattu. Lafeen magaalaa Finfinnee haa dubbattu. Qoree taatee si waraanti Abiyyi Ahmad lafeen magaalaa Finfinnee keessa jirtu. Lafeen qeerroo fi qarree. Lafeen dargaggeessa Oromoo Finfinnee jala awwaalame si waraana. Lafeen gootota Oromoo Finfinnee keessatti awwaalame si waraana. Uguruu gahuu hin dandeessu ati. Har'aa kanatu si nyaate, dhugaa Oromootu si nyaate, dhugaa Oromootu si qabe, dhugaa Oromootu si sochoosuu dhoorge. Isteeppii takka deemuu hin dandeessu amma booda. Isteeppii takka Abiyyi Ahmad. Isteeppii takka abadan ayisaa akkam. Lafeen rajjataa jirta. Si waraanuu jirti lafeen gootota Oromoo. Si waraanuu jirti lafeen qeerroof qarree. Si waraanuutti jirti lafeen ilmaan Oromoo kumaatamaan wareegamtee wayyaanee kuffiste. Si waraanuutti jirti lafeen ilmaan Oromoo dachii jalatti irra deemaa jirtaati Finfinnee keessatti. Gumaan Hacaaluu Hundeessaa si qabu jirti. Dhugaan Daadhii Galaan si qabu jirti. Dhugaan Imaanu'eel Wandimmuu si qabu jirti. Dhugaan gootota Oromoo Muhammad Amiiniin Harargee keessatti mormarraa kuttee luka isaa bakka birii fuudhanii mataa isaa bakka birii fuudhan Muhammad Amiin Harargee keessatti kanatu si qabu jira. Dhugaan Oromoo isteeppii takkasin sochooftu. Hayti Oromoo faana takkasin kaaftu. Daqiiqaa takkaaf tarkaanfachuu hin dandeessu gara dura duubatti deemta malee. Argite? Darajaan kee kaleessa parsantii 98% ture. Har'a parsantii 100% takka. Sadarkaa irra jirtuuf laali. Sadarkaa amma irra jirtuuf laaluu dandeessa. Kaleessa eessa turte? Har'a eessa jirta Abiyyi Ahmad? Tokkoffaa kanarraa iyyuu barachuudha qabda.
kaleessa eessa turte har'a sadarkaa kamirra jirta kaleessa addunyaa biratti Awurooppaa fi Ameerikaa biyyoota guddatan biratti parsantii 98 siikeette addunyaan san biraayyuu kuttee looreetii nageenyaa badhaasa addunyaa fudhattee turte har'a parsantii 100 sanirraa parsantii meeqa qabda Abiyyi Ahmad ufii keetiif gaafadhu ana qofa laalin an kaleessa nama akkamii ture addunyaa biratti nama akkamii ture ummata biyya biraan biyya Itoophiyaa keessatti nama akkamii ture har'a akkam jira uf gaafadhu Itoophiyaa keessatti waan si ajaa'ibu waan an sitti himu Oromummaa ati balleessuudhaaf yaaddu kana inuma hin yaadin afaan Oromoo balleessee afaan Amaariffaatiin akka barattan isin godha Oromiyaa wanna jedhamu akka isin hin dubbanne isin godha jedhaa jirtami nuti ammoo kaayoon kenna maali gaafa ati gara saniin nu dhufte tokkochi dargaggeessi Oromoo mana ciisu hin jiru ilmoon namaa takka gadi baatee nagayaan galuu hin dandeessu sadarkaa kanatti deemaa jirti Itoophiyaan nam tokko nagayaan bahee magaalaa takkaa bahee takka dhaquu hin danda'u Itoophiyaan sadarkaa kanarra ga'uuf deemti isteeppii eeggatti bar deemaa jirti amma achi geette bar amma nama meeqatu wayita manaa gabba'u gammachuudhaan bahee gammachuudhaan gala rakkoon karaa kanarra na mudatinna waraanni karaa kanan na qabatinna abaa'oon na qabatinna woboon na qabatinna juntaan na qabatinna wayyaaneen na qabatitti osoo akkana jedhu mana ofiititti gala ilmi nama sadarkaan kunis qallaalidha ganaa kana caala cimuudhaaf deema kana caalaa ganaa cimuudhaaf deema namni tiraanspoortii magaalaa takkarraa gara magaalaa takkaa deemu ganaa ayyama waraana adda bilisummaa Oromootiin waraqaa isaa agarsiisee kutuu danda'ama booda Arsii keessa Harargee keessa Baale keessa Wallagga Afran Guji Boorana Jimma kallattii kamiinuu gara Oromiyaa kamiitittu yeroo imaltu amma booda waraqaa kee agarsiiftee namummaa kee himtee sababii deemtuuf lafa keettee ayyama waraana adda bilisummaa Oromoo irraa fudhattee sadarkaa socho'uu irra ga'uudhaaf deemna jechuudha sadarkaa ayyama waraana adda bilisummaa Oromootiin alatti magaalaa takkarraa baatee magaalaa takka seenuu hin dandeessu amma booda sadarkaa sanirra ga'uudhaaf jirra yeroo gabaabduu nu hafa imala itti jirra nagarre takkaa ciisaan jiru waraanni Oromoo tattaafachuu jira taaggalaa jira deemaa jira rafaan jiru daqiiqaa takkaaf rafaan jiru woboon wanni isin haftu tana qofaam ayyama waraana adda bilisummaa Oromootiin alatti imalli kamuu kallattii afran Finfinnee keessaan karra shananuu hin godhamu amma booda guyyaan sun dhufaa jira jechuudha osomaa tuffatan tufferaadha dhalti jedhan waraanni isin tuffattan kun sadarkaa amman isin hin jedhe kana Itoophiyaan Finfinnee kallattii shananiinuu ayyama waraana adda bilisummaa Oromoo si gaafata kana magaalaa baatee Finfinnee deebi'uudhaaf Finfinnee deebi'uudhaaf ayyama kana si barbaachisaa jechuudha walumaa galatti amma waan takka isinitti hima Abiyyiin amma sadarkaa maalii irra jira dippiloomaasii isaa isinitti himam osoo waa'ee waraana wobootii fi waraana Tigraay biran ga'in jechuudha tokko dhageeffadhaa isinitti hima Abiyyiin Ahmad maal godhe intarneeta uggure ummata Oromoo biyya keessa uggure miidiyaa isaa qofaa waan inni haasa'u qofa dhageeffata ummanni Oromoo ummanni Itoophiyaa inni jarri jedhan sun nuti ummata Itoophiyaa hin jennu ummatuma Oromoo haa jennume ani waa'ee Itoophiyaa kana baay'ee illee hin beeku Itoophiyaa jechuun illee hin barbaadu ummanni Oromoo waan Abiyyiin jedhu waan Taayyeen jedhuu fi waan miidiyaan isaanii jedhuun alatti waan hayyoonni Oromoo biyya alaa jiran waan diyaaspooraan Oromoo biyya alaa jiran akka hin dhageenye barbaade Abiyyiin Ahmad miidiyaa hunda cufee OMN satellite irraa buusee hayyoota Oromoo mana hidhaatti guuree akka yaada isaatitti haala mijjeeffatee jira maal taate dubbiin Abiyyi Ahmad bakka kanatti Abiyyiin Ahmad maal uggure sagalee hayyuu uggure sagalee beekaa Oromoo uggure sagalee jabaa Oromoo biyya alaatti Oromoodhaa sagalee ta'uu uggure addunyaan maal isa goote sagalee Abiyyi Ahmad uggurte yaa subhaanallah jabaa itti fida barrabbi kakaan caalu kaan itti fida barrabbi sagaleen Abiyyi Ahmad teenna biyya keessa ugguramte ummanni Itoophiyaa Abiyyi Ahmad qofa dhageeffata ummanni Itoophiyaa Taayyee qofa dhageeffata hayyuun Oromoo maal jedhe Oromoon maalitti jira qabsoon Oromoo garam deemaa jirti warri biyya keessa warra Feesbuukaattu galee informeeshina godha malee parsantiin guddaan baay'inaan hin beeku addunyaan oo maal goote Abiyyi Ahmad sagalee isaa uggurte wayita inni asii waa'ee giddibii laga Abbaay bishaan guute jedhee gabaasu miidiyaan irraa fuudhee gabaasuu dhabame wayita Abiyyiin Ahmad asii magaalaa kanatti akkana godhe jedhu wanni irraa fuusee gabaasuu dhabame wayita Abiyyiin Ahmad Finfinnee keessatti paarkii akkana eebbise jedhu miidiyaa irraa fuudhee gabaasuu dhabame dubbiin isaa Itoophiyaa keessaa bahuu dadhabde akkuma inni sagalee ummata alaa ummata hayyuu beeytota Oromoo sagalee isaa biyya alaa jiru uggure sagaleen Abiyyi Ahmad illee
finfinnee keessaan baatuu jechuun achuma uguramte. Subhanallah dalagaa rabbiiti bar. Sagaleen Abiyyi Ahmad finfinnee keessaan baatu. Wanni inni miidiyaa isaa irratti haasa'u achumatti hafti. Aboo hinjifannoon kana caaleen jira. Hinjifannoon kana caaleen jira. Kuni eenyu godhe? Ummata Tigraayitu godhe. Kana eenyutu godhe? Dabratsiyoontu godhe. Kana eenyutu godhe? Geetaachoo Raddaatu godhe. Akkamitti godhe Geetaachoo Raddaa? Ummanni Tigraay akkamitti sagalee Abiyyi Ahmad akka uguramu godhe? Sagaleen Abiyyi Ahmad finfinnee keessaa bahuu hin dandeessu. Addunyaa kam bira ayyuun geettu. Miidiyaan addunyaa tokko waa'ee Abiyyi Ahmad dubbatu hin jiru. Waan fedhe osoo dhugaa fedhe Abiyyiin dubbate soba hin gabaasan. Osoo Abiyyiin Ahmad warqii Itoophiyaadhaaf afe hin gabaasan. Osoo Abiyyiin Ahmad akkuma jedhu san rooga dhugaa Itoophiyaadhaaf roobsise hin gabaasan. Osoo Abiyyiin Ahmad magaalaa Itoophiyaa hunda firaasha afee aspaaltii godhe hin gabaasan. Sagaleen keenya uggurame ka isaallee addunyaa bira uggurame. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akkana barbaanna kun hora. Tan adda isinii baasuu dhufeera. Osoo inni warqii finfinnee keessa akkana afee kallattii hundaan Arsii warqii afee Baalee warqii afee addunyaa biratti hin dubbatamu. Soba jedhaniin. Ana birattis hin dubbatamu. Soba jedhan. Maqaan isaa mataan isaa Abiyyi Ahmad jedhu kun soba. Abiyyi Ahmad maqaan jedhu kun maqaa sobaati. Jalqabumarraayyuu. Waan isin ajaa'ibu bara. Waan nama ajaa'ibu. Rabbiin akkana godhala. Wayita sagaleen kenna hayyuu kennaa biyya alaa jiru ugguramu sagaleen isaa 4 kiiloo keessaa bahuu dadhabde. Waajjira magaalaa Finfinnee keessaa bahuu dadhabde. Bahararraa quxxaamuruu dadhabde. Finfinnee matti awwaalamte dubbiin Abiyyi Ahmad. Wayita inni lola dhaabee jee. Lola Tigraay keessaa baasee lola dhaabee jira. Tigraay waliin nagaa buusuu barbaada jee. Miidiyaan addunyaa haga baasuufi dippiloomaasii isaa deeffachuu barbaada. Warri dippiloomaatii naan isa caalu maal godhe? Qulfii itti rakkabe. Karra itti qollofe maal godhan? Pilaanii waa 7 jala gadi kaayan. Araara inni jennaan. Araara barbaaddaa tole waa 7 kana godhi daddafi hatattamaan. Shuuf. Polotikaa jechuun kalkuleeshiniidha. Herrega. Yoo polotikaan danda'in keessaa gali. Keessaa gali. Hin tattaafatin. Minim. Hin socho'in bitaa mirga cic. Hisaaba fidanii jala gadi kaaya uummanni Tigraay. Waa 7 jala gadi kaaya. Baajata keenna gadi dhiisi. Dachii teenna keessaa bahi. Waraana hunda baasi. Kayakka dalage seera dhiyeessi. Adabbii itti kenni. Gaafa kanas waliin marii goona. Ahaa. Abiyyiin kana fudhata. Hin fudhatu. Addunyaan maal jetteen? Ruusiyaan Abiyyi Ahmadiin baga lola dhaabde jetteen. Maarree Chaayinaan Abiyyi Ahmadiin baga lola dhaabde jetteen. Saahibban isaati ka. Hindiin Abiyyi Ahmadiin baga lola dhaabde jetteen. Maarree Hoofmaaniin Ameerikaa irraa Abiyyi Ahmadiin waan bareeda goote jetteen. Garuu miidiyaan biraa tokkochi hin gabaafne. Helli machumatti deeggartoota isaa qofa dubbate. Kun ukkaamame jala. Namni jalaa fuudhu dhabame ka. Inni illee dhugaaf hin goone beeki. Birriin jalaa dhumattee. Kaazinaan isaa qulla deebi'ee. Mallaqa waan fuudhu dhabee jennaan dubbii sanaa sa'in. Hin jiru kaa birriin hin jiru. Inni birrii kadhatuu barbaada. Mootummoota addunyaa irraa. Baankii addunyaa irraa. Awurooppaa irraa. Ameerikaa irraa. Birrii waan darbaa jechuu barbaada. Achii fuudhee Oromoo ittiin ajjeesuu fi ummata Tigraay ittiin ajjeesuudhaaf birrii kadhachuu barbaadeen. Ahaa nu gowwoomsuu yaadde. Tahi beeka akkas ta'e. Milisha Amaaraa dachii Tigraay keessaa baasi jetteen Ameerikaan. Ila garte. Liyyu Haayilii Amaaraa dachii Tigraay keessa jiru baasi. Jalqaba ati nama nagaya ta'uu barbaadda. Eega lola dhaabuu barbaadde. Wanni waraana kee parsantii tokko dachii Tigraay keessa dhiifte parsantii tokko baase jettuuf hin jiru. Kuni nu shawwaduu hin dandeettu iraaseen shawwid jedhaniin bakka. Ufii keetii uf sobi jetteen Ameerikaan. Abiyyiin ufii huboomsa yeroo tokko beektan. Ufii isaatii uf soba. Ufii isaatii uf sobuu jechuun maal jechuu? Lola dhaabee jiraa je. Gaafa jalqaba olaantummaa seeraati jedhee Tigraay lole. Olaantummaa seeraatiif jedhee ka lole. Dachii Tigraay Allaamaaxaa Walqaayitti Xagadee maasoqa waraanni Amaaraa dachii Tigraay keessa. Olaantummaa seeraati akkuma Maqalee gadi dhiise. Walqaayititti gad dhiisuu qaba. Walloo maalii jedhanii gad dhiisuu qaba. Dachii Tigraay hunda keessaa bahuudha qaba waraanni sila. Eega lola dhaabame jechuudha. Lola dhaabuu jechuudha akkasi. Waraanaan dhufanii dachii namaa cabsanii qabeenya namaa tokko humnaan fudhatanii waraana parsantii tokko achi keessa kaayanii lola dhaabee jira. Lola maalii dhaabe? Dachii keessaa iyyuu hin baane. Milishammaan Amaaraa dachii Tigraay keessaa maal godha? Amaarri ufii isaatii lolee osoo Abiyyiin hin deeggarin, osoo raayyaan ittisa biyyaa biran dhaabatin, osoo Liyyuu Haayiliin Oromiyaa biran dhaabatin, ummanni Amaaraa ufuma isaatii qawwee tokkosee, ufuma isaatii rookeettii tokkosee, Walqaayitti Xagadee deeffatee, Aksuum deeffate jechuu eddanii? No!
Abiy Ahmad du lolee deebise. Dachii Tigraay hunda keessaa yoo baate dhuguma gaafa san qabsoo lolaa dhaabde jechuudha. Namnummaan siyaasa hin beekne Abiy Ahmadi. Siyaasa barachuu sirra jira jalqaba. Siyaasa jechuun hisaaba. Yoo hisaaba herreega kalkuleeshinii hin danda'in siyaasas taphachuu hin dandeessu. Kanatu har'a boollakee har'a bara Abiyyiin asii gad awwaalamee jira. Diqqooma mormi qofti mul'ata malee asii gad awwaalame guutuu awwaalamuu isaa eegaa jirti warri isa deeggaru jechuudha. Sababiin isaa siyaasa taphachuu hin dandeenye. Isinitti maa dhageeffadha. Uummanni Tigraay maal godhe Abiy Ahmed? Dippiloomatii isaa ajjeesuudhaaf, ekonomiin isa cabsuudhaaf har'a Abiyyiin birrii xayyaara lolaa takka ittiin bituun qabu. Birrii xayyaara lolaa takka ittiin bituun qabu. Xayyaarri isaa amma kalee dheengadda Affaar keessatti waraana Tigraay rukutaa jira. Xayyaara lamaan isaa san rukutee yoo waraanni Tigraay xayyaara lamaan san barbadeesse. Xayyaarri biraa dhufee Tigraay rukutuun jiru. Sababiin isaa hin qabu xayyaaruma Itoophiyaan qabdu iyyuu fixuuf deema nam. Isa dhumaa irratti Abiyyiin baajata xayyaara biyya alaatii bituun qaba. Mallaqa biyya alaa irraa liqeeffachuu danda'a. Itoophiyaan biyya kamii waliin walii galtee gootee meeshaa waraanaa fudhachuu dandeessi? Abadan. Hinjiru amma. Hinjiru. Waraanni inni qabu meeshaa lolaa inni qabu hunda coofee achumatti harkaa barbadaaya. Hinjiru wannummaan Itoophiyaan qabdu saabachuu jira. Laal Ameerikaan kokkee tana isa qabdi. Awurooppaan kokkee tana isa qabdi. Maaltu kana irra dalage uummata Tigraay wayyaaneen maal goote beektu? Gaafa inni achiin dhufee dhukkee kaasee qawwee isaa butuchee waraana isaa rafee kama du'e achi dabala. Kuyyoo dhumu kama jiru achi dabala. Kuyyoo dhumu kama jiru achi dabala. Kuyyoo dhumu kama jiru achi dabala. Namaa yaaduu hin beeku ka. Ka du'aa jiru ilma namaatii hin beeku. Ka du'aa jiru ilma namaatii hin beeku. Dhaqaa lola achi. Dhaqaa lola. Dhaqaa lola akka waan namaa achuma dhaqaniitumaan uummata nasbee namaa kanatti tajaan qabuu mireen. Maal goote wayyaaneen? Gaafa takka jettee pilaanii isaa ajjeesuu barbaaddu maal goote beektu? Maqalee gadhiistee baate. Lola inni torbee sadiitti fixe jedhe. Waraanni Tigraay tokkocha osoo hin tuqamin. Jeeshiin Tigraay tokkocha osoo hin tuqamin maqalee gadhiiftee bibittinnooftee lola riphee lolatti harkaa jijjiirte. Maaliif pilaanii kana fidde? Gaafiif gaafadhaa hundi keessan. Tigraay maaliif maqalee baate? Siltii lolaati kun. Biqaatii lolaati kun. Ajajaa waraanaa gahaa qabaachuu isaaniiti. Taaktikii ittiin lolan beekuu isaaniiti. Abiyyi harkaa lola dheeressuu godhan. Waraanni harkaa dhumateeti miti. Lola san harkaa dheeressanii eessaan gayan? Baatii 8 amma baatii 9 guunne. Maaltu kana godhe Tigraay? Osoo akka gaafa Abiyyiin jedhe saniin jala dhaabatanii maqalee keessatti waraana ofii qaban mara achitti harkaa fixe. Silaa torbee sadiitti injifadhee jira. Torbee sadiitti fixee jira jedhee tumaan akkuma as deebi'e. Torbee sadii dhumate maal jedhe Abiyyiin? Uummanni Tigraay batee jira. Harcee samii irra facaate ta'anii jiranii. Harcee samii irra qilleensa irra facaate walitti deebifnee harcee godhuu hin dandeenyu. Yatabattane duqeet. Yatabattane samay laa yatabattane duqeet mallisoo duqeet maara galchilim jedhe. Harcee qilleensa irra balali'ee addaan faca'e walitti deebifneetiniin harcee godhuuf fayyadamuu hin dandeenyu jedhe. Uummanni Tigraay akkas ta'ee jira jedhe. Gaafa kaanoo guutuu isii dhabamsiifnee jedhe. Kun makiinaa keessaa gadi ba'ee dheessee batee jedhe. Agartee akka laayivii kanatti akkamis laayivii teettanii nalaaltan kanatti inqisiqqaasaachin hinnaa yaalleen jedhe. Argaa jirra jedhe. Sababii isaan ijoollee isaanii harka qabatanii daa'imman isaanii harka qabatanii baaniif rukutuu dhabnee jedhe. Har'a uummata inni akkan jedheen santu kallattii afuriin dachii Amaaraa seenee jira. Sa'aatii kanatti kallattii afuriin dachii Amaaraa guutuu seenan ta'ufii keessaa baanii. Lolli duraan Tigraay keessa godhamaa ture dhiibamee dachii Amaaraa ta'am. Amma isa dhumaa irratti eessa dhaqe dhiibamee Affaar keessa gale. Ilaalaalmee tarkaanfii itti wayyaaneen deemaa jirtu ilaalame. Nama of gowwoomsu qofa ka dubbiin kun siin galii nama wayyaaneen kaleessa isa lolaa turte riphee lolaa turte. Amma sadarkaan isiin irra jirtu eessa? Dachii Amaaraa irra lolaa jirti dachii Tigraay keessaa baate. Kuni waan taphaa isinitti hin fakkaatin. Lolli amma geggeeffamaa jiru dachii Amaaraa irratti. YouTube'n Amaaraa kijibaan alatti. Tigraay ammoo hojiidhaan argachiisaa jira. Lola jechuun miidiyaa ni miti. Lola jechuun YouTube ni miti. Lola jechuun zarraafii ni miti. Hojiidhaan takbaariidhaan eenyutu dhugumaan injifannoo goolabaa jira ka jetta yoo taate barsantii dhibbarraa guutumaan guutuutti Tigraay. Har'a lolli kaleessa maqalee keessa geggeeffamaa ture. Dachii Tigraay barahaa keessa geggeeffamaa ture. Har'a dachii Amaaraa irratti lolamaa jira. Borii fiftaan eessa lolamaa jira? Affaar keessa lolamaa jira. Kaleessa uummata Affaar xayyaaraan rukutaa ture Abiyyi wayyaanee rukuta jedhee. Dachii uummanni Affaar abbaan gadaa Affaar maal godhe beektu? Abbaan gadaa Affaar maal godhe? Sheer godhe achi biraan ga'e uummata bilchiginnaa kana uummata miskiina
abiyyiin ummanni Tigraay pilaanii jijjiiranii jiran anatu isinitti himaa ijoolleen bilchiginnaa dhageeffadhaa siyaasni isiniin galuu isin ani isinitti himaa dhageeffadhaa Tigreen kaleessa ofirraa ittisaa turte amma ammoo gara maasaraa deebuuf deemaa jirti maasaraa mootummaatti deebuuf deemaa jirti wayyaaneen sababiin isaa siif himaa dhageeffadhu kaleessa jarri kuni barahaa Tigraay keessatti abiyyi ofirraa ittisaa turan isa dhumaa irratti abiyyiin Ahmad addunyaan kokkee qabdee birrii argadha jedhee maqalee keessaa ba'e jedhan sanillee ufii keessaa hin baane hinjifatamee ba'e waraana 7,000 booji'anii hinjifatamee ba'e waraana sanii waakkate kiyyaa miti dhaqii loli jedhaan yoo waraanni booji'amuu waakkata tokko kana jedhe hinjifatamee ba'e lammaffaa magaalota akka Walqaayitii fi dachee Tigraay qobboo maalii magaalota jedhaman kana keessaa ba'e sanillee hinjifatamee ba'e isa dhumaa irratti ummanni Amaaraa duula bannaaniin uf duuba deebisee lola qara dhaabe jedhe lola bale bifa haarawaan gaafa inni lola banu ammoo dargaggeessi Tigraay kumaatamaan qabsotti seen waan godhuu wallaale amma ammoo kaleessa maal godhan magaalota akka Waaldaa Walqaayitii qobboo maalii jedha kana kallattii afuriin waraanni Tigraay waraana Abiyyi Ahmad dimixmaaxii dha'ee liyyuu haylii Oromiyaa 10,000 achitti erge baasii waliin taasaabii waliin dhaabatatti biddaan gubanii poolisii Oromiyaa warra haftan harka keessan samii ol qabaa jedhaniini Ayisuusii kanatti xaqaxaqanii gara Maqalee fe'aa jiran poolisii Oromiyaa agartanii mire Ayisuusii kanatti xaqaxaqanii Maqalee geessaa jiran bootaan qophaa'eefii jira bootaan qophaa'eefii jira addunyaan dhayxee qayi masqalii warri dhala namaatiif falmu kun achi dhaqee daawwata amma booda poolisii Oromiyaa jechuudha liyyuu haylii Oromiyaa kasumaalirraa dhufu milishaa naannoo Amaaraa poolisii Abiyyi wali qabee achi ergu hunda isaa jechuudha maal godharre daaraa godhan Affaariidhaan ummanni Affaar maal godhe abbaan gadaa Affaar maal godhe maal jedhe abbaan gadaa Affaar nu guutumaan guututti bilchiginnaa waan jarri dalayduun beeynu hojiin isii namaan galu bitaa oofanii mirga oofanii waan jaraa wallaalle nuti ummata Tigraay waliin dhaabanna ummanni Affaar jedhe bakka ummanni Affaar guutumaan guututti ummata Tigraay waliin dhaabanne Tigraay waliin taaggallaa Tigraay namummaa isaa beeyna dachii namaa saamuun deemu qabeenya namaa fudhachuun deemu dachii namaa fudhachuun deemu kanaafi ummata Tigraay waliin dhaabanna jedhee abbaan gadaa kaleessa ummanni Affaar guutuun har'a lola haarawatu Abiyyi banamee jechuudha gara Affaariin maal godhaa jirti wayyaaneen kaleessa ofirraa taaggalaa turte amma ammoo ayyama Awurooppaa irraa argattee jirti ayyama Ameerikaa irraa argattee jirti aangoo deebuudhaaf kaleessallee Abiyyiin Ahmad wayyaanee aangoo irraa hin kaafne namni kaleessa qabsoo geggeessaa ture anaa fi isini Jawaar Mohammadii mana hidhaa jiru Baqqalaa Garbaati ilmaan Oromoo qeerroo fi qarreedha Hacaaluu Hundeessaa akka du'e kana warri kaleessa wayyaanee falmaa ture Ameerikaan aangoo gadhiisi jennaan gadi dhiifte wayyaaneen aangoo Abiyyiin Ahmad maasaraa baasettanii warri caffartan uf gowwoomsaa nuu miti nuti akka itti Abiyyi aangootti finne beeyna bara Abiyyi Ahmad akka itti aangoo finne beeyna Ameerikaan ummanni isin jibbee jira ummanni isin hin barbaadu ummanni Itoophiyaa isin dide kalas aangoo gadhiisi jennaan gadhiiste wayyaaneen aangoo jechuudha akka amma taayyeen faa Facebook irra ta'anii juntaa barbadeessinee Maqalee galchine jedhan no taayyeen eessa ture kaleessa mataa isaa mana hidhaatii kabaase Jawaar Mohammadii qabsoo qeerroof qarreettu mana hidhaatii baase taayyee danda'a maaf dhugaan dubbanne daqiiqaa takkallee taatu si warri mootummaa deeggartan taayyeen danda'a wayyaanee nutu dhiitee Maqalee galchee jira eessa ture taayyeen kaleessa taayyee namni hidhaa baase eenyuuni Jawaarii miti Jawaarii inni bachoo malee nyaadhu jedhe Jawaarii inni xashoofaa ture Jawaarii inni xilaata Itoophiyaati jedhee hidhaa keessa dararaa jiru kanaa miti ka wayyaanee galche Maqaleetti Ameerikaan aangoo gadhiisi jennaan gadhiifte wayyaaneen amma ammoo ayyama argattee jirti Ameerikaa irraa Awurooppaa irraa yoo dandeessan gara aangootti deebi'a 4 kiiloo galaa ka jedhu Abiyyiin ammoo maal yaade wayyaanee achumatti ofirraa qabee 4 kiiloo taa'uu barbaada wayyaaneen ammoo Itoophiyaa irraa cituu hin barbaadu inni akka citu barbaade akka Tigraay cittee biyya taatu barbaade Abiyyiin Ahmad jarri ammoo waan akkasii yaadaan jiran qaxxitaa deebi'anii maasaraa mootummaatti deebi'uudhaaf yaalan kana maaltu isinitti argisiisa hojjettan lola amma kallattii afuriin dachii Tigraay Amaaraa keessa godhamaa jiru laal amma lolli dachii Amaaraa keessa godhamaa jira wayita miidiyaan Itoophiyaa dubbatu wayita yuutuubiin ummata Habashaa haasa'u marti isaa soba takkatu yuutuubiin ummata Amaaraa magaalaa tana keessatti waraana Tigraay barbadeessinee jirra dimixmaaxii dhooynee jirra yoo jedhee ka dubbatu taate gaafa san lola cimatu geggeeffamee beeka ka barbadaa'e ammoo waraana Tigraay osoo hin taane waraana mootummaati gaafa isaan dafanii dhufanii waa gabaasan rakkotu irra ga'ee jechuudha har'a lolli eessa geggeeffamaa jira kaleessa eessa ture barahaa Tigraay keessa isa booda oo Maqalee irra ture Maqalee irraa noo Allaamaaxaa ture Allaamaaxaa irraa nama eessa jira Waaldaa jira Qobboo jira
dachii Tigraay hunda keessaa bayanii dachii Amaaraa kallattii afuriin seenee jira Tigraay. Lolli eessa geggeeffamaa jira amma dachii Amaaraa irratti. Isa dhumaa irratti eessa dhaqee Affaar keessa geggeeffamaa jira. Lolli Affaariin geggeeffamu eessa dhaquu deema Oromiyaa seenuu deemaa jira. Ilaalaa dhibee dubbiin jabaate bakka isin eeydan sanii ol taree dubbiin sadarkaa amma itti isin Abiyyiin Ahmad ummata kana garasii achi bira kutee jira. Amma wayyaaneen maasara deebuu deemaa jirti. Oromoon ammoo waan kana waan godhuu qabu fala walumaan kennaa jechuudha. Asiin Affaar keessaan ummanni Affaar guutuun waraana Tigraay waliin dhaabanna jedhee murteesse. Dhageeffadhaa viidiyoo afaan Amaariffaatiin gurbaan Affaar haasa'e. Abbaa gadaa Affaar waan inni dubbate dhageeffadhaa dhaqa. Ummanni Affaar ummata Tigraay waliin dhaabatee finiinsuu jammare. Sababiin isaan ummata Tigraay waliin dhaabataniif maali beeytanii? Mustafee mootummaa naannoo Amaaraa Sumaalee ka amma saahibana Amaaraa ta'e kana. Kadheen gadda isaabin waraara daalleen alaachuu yeenya mindaa rasuu biloo Facebook ላይ ጻፈ. Nulleen irraanfatinaa wayita isaab waraada jedhee barreesse Mustafeen. Ummata Affaarii fi ummata Sumaalee jidduu lola jira. Daangaa irratti jechuudha. Kanaaf ummanni Affaar Tigraay waliin dhaabachuu jira. Ilaalaali dubbii isin yaa galu. Ummanni Affaar sababa malee miti dachii isaanii ta mootummaan Sumaalee achiin saamaa jiru deeffachuu barbaadan. Kanaaf wayyaaneen isin waliin jirra. Nu haqa isa dhumaati isin faana jirra jedhaniini amma qabsoon Affaarii fi dachii Amaaraa irra ta'e. Isa dhumaa irratti garam deemaa jira. Gaffa'aa jiran gara keessaatitti. Deemuu malee of duuba deebi'an jiran jarri kun beeka. Wayyaaneen duratti deemaa jirti. Abiyyiinoo of duuba deebi'aa jira gara maasaraatitti. Uf duuba. Kuni waan badaadha. Sababiin isaa Tigraay karaa xaragaa deemaa jira. Gaafa dachii Amaaraa keessatti waraana liyyuu haayilii Amaaraa cabsee poolisii humna addaa Oromiyaa jedhee ka Abiyyiin bakka maraa guuru booji'aniituma walitti qabanii kaayaa jiran. Gaafa kana hoo maaltu ta'aa jira? Affaar keessaa yoo dhufan eessa seenan? Oromiyaa seenan. Oromiyaa keessatti deebuuf deema lolli isa dhumaa irratti ilaalaa nima garte. Lolli deemee zeeroo malqaan maali jedhatan? Bitaanis mirgaanis walgeettiin kooraan jenne lolli Oromiyaa keessa jalqabe Oromiyaa irratti muramuuf deemaa jira. Wallaahi billaahi waan lama ajaa'ibu bara. Waan daba ajaa'ibu waan akkana argee beekan. Lolli ka jalqabe Oromiyaa keessatti. Marti isaa Oromiyaa nyaachuudhaaf. Abiyyiin Ahmad ilma Oromooti nun fayyanne. Taayyeen danda'a ilma Oromooti nun fayyanne. Shimallis Abdiisaa ilma Oromooti nun fayyanne. Takkalaa Uumaa ilma Oromooti bu'aa takka Oromoodhaan buufne. Bu'aa takka. Isa dhumaa irratti lolli deemee Oromiyaa irratti deebi'aa jira jechuudha. Laal dubbiin har'a Affaar seente boreessa seenti. Daangaa Affaariin Oromiyaatti cabsite waraanni wayyaanee. Daangaa Affaariin lolli Oromiyaa irra baname. Asii waraanni wayyaanee magaalaa Oromiyaa magaalaa garaa dhuunfate. Magaalaa akkanaa seene Tigraay. Amma haasa akkanaa dhaga'uuf deemsan. Sababiin isaa Abiyyiin Ahmad miidiyaa qofarra jira. Waraanni isaa lolaan jiru. Sababiin isaa maaliif hin lolle waraanni? Warri sina ajaa'ibu waraanni guutumatti Tigraay dacha'aa jira. Raayyaan ittisa biyyaa kaleessaas Abiyyiin beeku gara fuulduraattis isa beekaan jiru ammallee. Qayyarate waraanni bifa qayyare. Waan ajaa'ibu waan qabatamaa isinitti maan Abiyyiin amma injifachuu hin dandeenyeef. Abiyyi Ahmad hin beeku waraanni Itoophiyaa. Waraanni Itoophiyaa ka beeku mataa isiiti wayyaanee beeka. Amma maal godhaa jirti jarri hoo? Waraana Abiyyi Ahmadii fi Baacaan dabalee duuba goranii dullaan tumanii fidan. Jaalatee dhaqee lolaan jiruun waraanni kun dullaan fidaniiru. Waraana dullaan Abiyyiin achii uleedhaan mataa keessa tumee yoo loluu baatte si ajjeefna. Yoo loluu baatte si hiina jedhanii achii fidu. Maal godhaa jiran beeytu? Ummanni Tigraay maal godhaa jira? Isinin ajjeefnu harka kennadhaa jedhanii jiran. Poolisoonni hoo akkuma achii dhufaniin harka samitti ol qabaa jiran. Namni waraana 7,000 booji'uun jiru addunyaa kanarra. Dhugaa isiniif himaan. Waraana 7,000 waraanni booji'uu danda'u takka illee hin jiru. Abbadan hin shawwadamina. Addunyaan teknooloojiidhaan bira jirti haa jennu. Kara satalaayitiin Ameerikaa qarqaaraa haa jennu. Kara kamiinuu Ameerikaa fi Awurooppaa bira jira haa jennu. Walumaa galatti waraana 7,000 bakka takka booji'uu hin dandeessu. Qawwee osoo harkaa qabu. Rasaasa osoo harkaa qabu hin booji'amu garuu maali dubbiin? Isin kaleessallee isin beeyna wayyaanee. Har'as ammoo isin dacha'uu barbaanna nutti hin tokkosina jechuu jammare waraanni Abiyyi Ahmad. Ilaaleel waraanni Abiyyi ama poolisiin Oromiyaa ka kaleessa sammara isin hin booji'ame isin fakkaata harka kennatan hundi isaanii. Hundi isaanii harka kennatan. Wayita Oromiyaa irraa dhufan rifeensa tottolfatanii sadaa jedhanii babbareechifatanii ani yeroo tokko na ajaa'iba bara. Wayita Abiyyi Ahmad akkasitti waraana isaa
baasii kanatti xaqaaxaqee achi fidu lola oofaa jira moo istaadiyoomii kuwaasii geessuu barbaada laata? Akka waan tapha daawwachiisuu barbaadu itti tumee fida. Wayita Maqalee dhaqanii lola Tigraay waliin seenan nam tokko xiyyiitii tokko sun jiru. Hundi isaa harka kennata. Hundi isaa Abiyyiin kanaaf injifachuu hin dandeenye nama booda. Tasumallee waraanni isaa lolu takka hin jiru. Sababiin isaa maalinni osoo wayyaanee waraana boojitu kana ajjeefte harkan kennatu ture. Nu ajjeeftii nu darartii jira. Amma jarri ajjeesaa hin jiran. Fannoo diimatti kennu jiran booji'anii kanarratti namni du'uu barbaadu jira. Mee amma isin keessa namni du'a barbaadan jirtanii warra amma teettanii dalaaltan keessa lubbuu waraanaallee akkasuma sibiilii uffachuu isaan laalina. Reenjarii waraanaa uffachuu isaan laalina. Lubbuun lubbuma akka teetii warqii tanaa jechuudha. Du'uu namni barbaadu hin jiru. Kanaafi poolisiin Oromiyaa irraa dhufu, Sumaal irraa dhufu, naannoo kamirraayyuu dhufu, dirqama dhufa malee jaalateen dhufu. Yeroo dhufu ammoo Tigraay biratti carraa argate. Carraan inni argate maali? Isinin ajjeefnu harka kennadhaa ka jedhu argatan. Yoo ammoo jarri harka kennachuu didan hirra shanu xawwaalii. Kanaafuyyuu carraan isaanii maal ta'e? Qawwee isaanii gadi gargalchanii mataa akkatti harka kennataa jiran. Abiyyiin haqa ammaa kanuma baannanuu hin dandeenye. Mootummaan Itoophiyaa haqa ammaa kanuma beekuu hin dandeenye. Gaafni inni beeku gaafa kamii beektanii? Gaafa jarri magaalaa Oromiyaa seenan. Gaafa jarri guutumaan guututti daangaa Amaaraa dhuunfatan. Gaafa jarri aangoo bira gayan san haa araaramnuu, haa marii goonuu, jaarsummaa malee lolaan wanni xumurru hin jiru. Diriddiriidhaan wanni xumuramu malee wanni qawween xumurru hin jirru Abiyyi Ahmad gaafa jarri kokkee tana isa qabatte qofa. Gaafa san diriddiriin hin jiru. Gaafa san araarri takkallee hin jiru. Ammoo yatamee jira. Wanni isa waliin ta'anii mari'ataniif hin jiru. Gadhiisee bahuu qofa Abiyyi. Har'a hin beekanne kaa gowwaadha waan ta'eef. Siyaasa Amaaraati mataa miilli hin galu. Siyaasa hin beekan. Jimima oofan. Waraanni keenya maaliif booji'amaa maaf uf hin gaafanne? Maaf uf hin gaafanne? Waraannummaan achi ergan kumni 7 booji'ame. Kumni 5 booji'ame. Kumni 10 booji'ame. Kumni 2 booji'ame. Maali waraanni kun maaliif booji'amaa? Waraana waakkachuun alatti. Waraanni sun kennaa miti. Waraanni sun kennaa miti. Lakki nun ilaallatu. Nama takkaan boojine. Wayyaaneen kijibaan guddatte. Kijibaan dhalatte. Kijibaan jiraatti. Kijibaan gabbaati. Kijibaan ol deebiti. Kijibaan magaalaa san seenti. Kijibaan ganda san dhayiti. Wanni mootummaan Itoophiyaa beeku tanaan alatti waraanni kiyya kumni 10 maa booji'ame. Waraanni kiyya kumni 2 maa booji'ame. Waraanni kiyya kumni 5 maa booji'ame jedhee mootummaaf gaafachuu hin dandeenyetu biyya bulchuu deema Itoophiyaa ummata 100 fi miliyoona 120 jechuudha. Kuni waan ta'uu jiran. Ani isinitti macala sararee waraanni booji'amaa jiru kun tokkochi isaa jaalateetiniin harka kennataa jira malee Tigraay lolaan hinjifattee booji'amaa hin jiru waraanni. Sababiin isaa Abiyyi irraa carraa abdii kuratan. Waraana dheengaddaa 7,000. Waraana 7,000 Abiyyiin amma waakkate san poolisiin marti achitti abdii kutate bakka. Nullee carraan nu eeggatu kanumaami. Mootummaan kun waraana isaa ka booji'amuu waakkataami. Kanaafuu yoo dhayne hin lollu. Asitti ammoo yoo dinne nu ajjeesu mana hidhaa nu geessu dirqama achuma dhayne harka kennan ayyaanii Tigraay deeman. Maan agartanii wayita Tigraay deemaniyyuu fataa jedhanii zanaa jedhanii nama lola deemaa jiran hin fakkaatan jiran nama yookaa urlaa'obii jedhan kana ayyaana wayii argatee ijaazaa nama deemaa jiru yookaan nama istaadiyoomii wayii seenee tapha wayii ilaalaa jiru nama akkas deemaa jiru fakkaata malee dubartoota lola oofan kan ni ilaalame warruma dhiiraa garas lola simmeetii hin qaban simmeetii hin qaban kanaafi hinjifatame Abiyyiin amma boodaan isinitti meera dheengadda bar hin dhageettan malee osoo waan fedhe fide Abiyyiin Ahmad kaleessa dirooniidhaan rukutee lola hinjifachuu dadhabe. Shaabiyaa fayyadamee hinjifachuu dadhabe. Har'a lola Tigraay guutuu lola ummataa ta'e hinjifachuu dhiisi. Isteeppii takkatti dura socho'uu hin danda'u Abiyyiin Ahmad. Isteeppii takka. Hin amantanii isin kanan fudhattanii. Nuu galaaban nuti eenyutu akka wayyaanee waliin jiru. Tigraayiin eenyu akka qarqaaraa jiru beeynaa bara. Teknooloojiidhaan. Satalaayitiidhaan. Har'a ummanni Tigraay intarneeta qaba. Geetaachoo Raddaa faa silkiin isaanii maali beeytu intarnaashinaaliidha bar poolisii Abiyyi Ahmad keessa tokkochi harkaan qabu bar silkii Geetaachoo Raddaa qabatee deemu. Silkii ajajaa waraanaa Tigraay qabatee deemu mootummaan Itoophiyaa bara Abiyyi Ahmad hin qabu bar hin qabu bara Abiyyi Ahmad kana eenyutu godhaafii jira Geetaachoo faa addunyaadha. Abiyyiin Ahmad kophaa isaa utaala kophaa isaa gulu kophaa isaa fiiga kophaa fiiguun xolee nama gooti adda nyaataan dhotee nama gooti jedhan. Eenyummaanuu dippiloomaasii malee waan takka fiduu hin danda'u. Ollaa keetii walii galtu malee waan takka fiduu hin dandeessu. Abadan qaleessa sitti himne lafa seenta malee ol hin baatu amma booda. Hin yaadamuyyuu.
tokko dippiloomaasiin sin sochoosu Keeniyaa waliin firoomni kee gadi bu'e Ameerikaan Keeniyaa keessa harka galfattee Keeniyaa harkaa qabdi Suudaanii harkaa qabdi Masrii harkaa qabdi ummanni Tigraay ammoo Awurooppaa fi jara kanaan walii galeeti har'a maaliif si jabaate lolli Tigraay addunyaa waliin jira bar maasi jalaa dhagaamuu dhabe sagaleen kee addunyaa tuffatte wanta ati dubbattu maaliif Finfinnee bahuu dadhabe Awurooppaa tuffatte wanta ati dubbattu maaliif maasaraa mootummaatitti hafe Ameerikaa tuffatte wanta ati dubbattu maaliif achitti sarkaa hafe Chaayinaatti amante wanti ati dubbattu maaliif achi bahuu dadhabe Ruusiyaatti amante homa takka siin godhan jarri kun Siiriyaadhaa waan goone mootummaa Suuriyaa waan gooneef jarri kun dhaqanii barbadeessanii dimitmaaxii siidhaanii biyya san daakamtee baddee akkasii jirti malee Ruusiyaa fi Chaayinaan atitti amante waan takka siin goone mee qawwee maa siin kennine ree har'a jeettii maa siin kennine ree har'a taankii maa siin kennine ree har'a wallaahi walashi waan Ameerikaa fi Awurooppaan si dura dhaabatte galman geettu abadan dhugaan lafarra jiru kanuma. Kanaafi poolisiin Oromiyaa dhaqeetiniin Tigraay keessatti booji'ame nu kaleessallee homaa isin kadhannee isin dadhabe. Lakkaa waraanni Oromiyaa qabsoo waraanaa adda bilisummaa Oromootti dabalama hin diddan. Ilmaan Oromoo addabaabii irra baasanii qawwee mormarraa fanniftanii ajjeestanii kanarraa baradhaa jettanii uummata sodaachisaa turtan. Har'a ammoo asii dhayxanii Tigraayitti wayita isin achitti isin ugguran Oromoon gaddu takka illee hin jiru ka gammadu malee. Sababiin isaa Oromiyaa keessa yoo jiraattan uummata keenya ajjeesaa jirtu. Boochisaa jirtan. Isin ka isin leenjise Abiyyi. Ka isin leenjiseef sirna Minilik deebisuuf, sirna Hayila Sillaasee deebisuuf isin hojii keessan bayaa jirtan. Rabbummaan uummata Oromootii rahmata godhuudhaaf gara naannoo Tigraay isin oofee jechuudha. Namni 10,000 uummata keenyarraa hir'achuun Oromoodhaaf kabajaa guddaa. Poolisiin 10,000 sun achitti dhaqee hafuun Oromoodhaaf kibiri. Oromoodhaaf guddina. Oromoodhaaf bilisummaa. Oromoodhaaf walabummaa. Poolisiin sun ka eenyuuti? Ka Amaaraati. Liyyuu Haayilii Oromootii miti. Liyyuu Haayiliin Oromoo ilma Oromoo shugguxii mormarra fanniseen ajjeesu. Liyyuu Haayiliin Oromoo baqqalaadhaaf falma. Liyyuu Haayilii Oromoo jawaariif falma. Liyyuu Haayiliin Oromoo hacaaluuf falma. Maan falmina? Tigraay dhayxanii dachii Amaaraa deebisuudhaaf. Walqaayit deebisuudhaaf. Allaamaaxaa deebisuudhaaf. Shiree deebisuudhaaf. Aksuum Amaaraa deebisuudhaaf. Ka duutan. Jawaar Muhammad ka Oromoodhaaf jedhee wareegamaa jiru. Hacaaluu hundeessaa ka Oromoodhaaf jedhee wareegame. Imaanuweel Wandimmoo addabaabii irratti shanee jettanii ajjeeftanii Oromoon isinii quuqamu hin jiru itti gammadaa jira Oromoon 10,000 miti ammallee yoo danda'ame 20-30 takkaa erga Oromiyaa keessaa baasa. Kuni bilisummaa eenyuun bakka buufna woboodhaan bakka buufna. Poolisii 10,000 dhaqee Tigraayitti hafe san woboo 10,000 bakka buusuu qabna. Sa'aatiin kun amma sa'aatii oppodiyoo balleessaa deemnu malee sa'aatii Liyyuu Haayiliin Abiyyi Ahmad maaliif Tigraay dhaqee achitti hafe jedhee uummanni Oromoo gadduu miti. Liyyuu Haayiliin qabu Oromoon. Kuni ka jiru Agaazii Abiyyi Ahmad. Sirna Minilik gadi dhaabuudhaaf warra leenji'e 30,000 beeka 10,000 amma ka Tigraay dhaqe 20,000 to'afa ka biraa kan qabatama beeynu jechuudha. Kuni marti isaa dhaqee achitti hafuu qaba. Sababiin isaa Oromummaa balleessuudhaaf dhufan jedhu. Itoophiyummaa ijaaruuf fide Abiyyiin. Kanaafuu Rabbiin Oromoo kana ofii lolaa fi bar. Oromoodhaa Rabbitu lola jira. Oromoodhaa Rabbitu lolaa bar. Liyyuu Haayilii Oromoo isin jettan suni Agaazii Abiyyi Ahmad Oromoon balleessuudhaaf ijaareedha. Milikkata isinitti himnaa shanee jedhanii mucaa Wallagga keessatti addabaabii irratti morma isaa titti shugguxii fannisanii ajjeesan ijoollee tanniin ijoollee dhayxee Maqaleetti har'a booji'amte tanniin. Ijoollee 5 Wallagga keessatti bakka takkatti jarri xuruurte Amaaraa miti Tigree miti milishaa yookaan Liyyuu Haayilii amma isin jettan kana amma Tigraayitti booji'ame kana. Kuni Oromoodhaa Rabbi lolaa jira jechuudha. Waraanni 10,000 dhaqee Oromiyaa irraa achitti hafuun akka waan bilisoomeetiif ilaaluu qaba Oromoon. Akka waan walabummaa argateetiif ilaaluu qaba Oromoon. Kuni liyyuu Oromoo osoo hin taane farra Oromooti. Farra Oromoo. Jala sararee isinitti himaan. Farra Oromoo ta'uun isaa guyyaa takka waan Jawaar Muhammad dubbatee poolisiin kun 10,000 qeerroo na waliin dhaabadhu hin jenne. Oromoo na waliin dhaabadhu hin jenne. Jawaar Muhammad maaliif hidhame hin jenne. Hacaaluu maaliif du'e jenne. Oromoon maaliif bakka mara dachiin isaa saamaman jenne. Dhaqanii dachii Amaaraa deebisuudhaaf Tigraayitti du'an. Oromoo bilisoomsuuf isin fakkaata. Amaara nurra fe'uudhaaf deeman. Amaara matarra nu kaanii afaan Amaariffaa malee akka nu dubbanne maqaa Itoophiyaa jedhu nu amansiisuudhaaf poolisii leenjifameedha. 10,000 keessaa deebe 20,000 hafa. 20 haftellee torbee tana keessa erguu qaba Abiyyiin Ahmad. Torbee tana keessa Rabbii kanan kadhanna inshaallah. Takka
galchisaa achi dhaqee rabbiin deebisi tokkochi dhaqa woboodhaan bakka buusuu qabna jechuudha waraana adda bilisummaa oromootiin bakka buusuudha qabna qeerroof qarreedhaan bakka buusuudha qabna poolisii Abiyyi Ahmad ijaarate marti isaa isa waliin barbaadaa jira jechuudha ilaalme sirni Abiyyi Ahmad diigamaa jira agartanii wanni inni dhaabee fide wanni inni ijaarate marti diigamaa jirti poolisiin inni fide sun marti harkaa bade poolisii 30 Oromiyaa keessatti Oromoo bakka bu'aa Oromoo nagaa eegaa Oromoo akka godhaa maal waan Oromoo dubbate guyyaa takka waan Abiyyi Ahmad dubbachuun alatti yoo sirbu Abiyyi jedhee sirba yoo nyaatu Abiyyi jedhee nyaata yoo dhugu Abiyyi jedhee dhuga yoo waa dubbatu maqaa Abiyyiitiin si ajjeesa takka hayyuu Oromoo ayyaam Oromoo faristi jedhee addunyaa Ameerikaa Awurooppaa biratti Oromoon akka nama ta'ee mataa ol qabatu godhee dubbate Jawaar Mahammadii guyyaa takka dubbatee liyyuu heliin kuni warra sirna Minilik gadhaabuudhaaf leenji'ee rabbiin Oromiyaa keessaa baasee qulqulleessaa jira. Oromoodhaa rabbitu lola parsantii 95%. Parsantii 95% Oromoodhaa rabbitu lola. Kana milikkata argaa jirtan. Waraanni isin fixaa ture. Kan Muhammad Aminiin Harargee keessa morma irraa kute. Kan Wallagga keessatti dargaggeessa 4 bakka takka irra 5. Ka Imaanuel Mandimuu addabaabayii irratti shugguxii itti fannisee ajjeese. Ka Hacaaluu Hundeessaa dhabamsiise. Waraanni kun marti isaa har'a jarri har'a isin Tigraay keessatti footoo isaanii olii gaxooftan kun warra Oromiyaa lafarraa dugugee qeerroo Oromoo lafarraa dugugee hayyuu Oromoo lafarraa dugugee Baqqalaa Garbaa Daa'uu Dibsaa Jaal Abdii Raggaasaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa ilmaan Oromoo takkattiin akka hafuuran baafanne warri godhe liyyuu haayilii har'a isin jettan kana. Nama 20 hafe jarris deemuudha qaban Tigraay achi rabbiin ol hin deebisinii du'aayii sheekolee teennaati du'aayii qeesii kennaati du'aayii Oromooti du'aayii qeerrooti du'aayii qarreeti Oromoodhaaf bilisummaadha kun Oromoodhaaf walabummaadha kun maaliif yoo jettan xilaanni farri Oromoo maqaa Oromoo dhayatee Oromoo diigaa jiru Oromoo lafarraa balleessaa jiru poolisii humna addaa Oromiyaa jedhan kana jechuudha poolisiin kuni sirna Amaaraa deebisuuf dhufe sirna Minilik deebisuu dhufe malee Oromoo wanni inni ilaallatu takka illee hin jiru. Fakkeenya yoo isinitti himne namni Imaanuel Mandimuu akkanatti harka qullaa dhaabee ani ABO'dha jedhi ani shaneedha jedhi ani ebalu jedhi narraa laalladhaa jedhi amma booda akkanan ta'inaa jedhi Oromoo akkana cabsuudhaaf yaade Abiyyiin Ahmad rabbiin si haa cabsu sin jenna obbo rabbiin si haa cabsu. Oromoon saniifillee taasifaan muranne Oromoon waan ati goote kana caalaa baay'ee ta'ee beeka gaafa eebbisa addunyaa wayyaaneen ati jala teettee ummata keenya fixaa turte magaalaa keessa gottottu Oromoon abdiin muranne. Ati ammoo Oromoo jettee osoo uf waamtu. Ani ilma Oromooti osoo ofiin jettu Hacaaluu nyaatte. Ani ilma Oromoodhaa ofiin osoo jettu hayyoota Oromoo akka Baqqalaa akka Jawaar akka Hamzaa Booranaa akka Gammachuu Ayyaanaa akka Jaal Abdii Raggaasaa Oromoo laakkaamee hin finne gootota meeqa hiiteerra ta'aa jirta. Hacaaluu Hundeessaa tokkocha warra har'a si deeggaru kana miiliyeenaan bakka buusuu hin danda'u Oromoo. Yaa Abiyyi Ahmad dhugaa siif himaa. Hacaaluu Hundeessaa tokkocha warra Abiyyi Ahmad deeggaru miiliyeenaan bakka buusuu hin dandeenyu nuun deebi'u daadhii galaan. Wanni Abiyyiin nun godhin hin jiru. Kanaaf amma barri kee dhufee jira yeroon kee geettee jirti amma gizeen ati deemtus ga'e waraanni kee sokku jira 10,000 deeme 20 hafe sunis ni deema milishaa leenjifte sanillee ergi sunis ni deema. Halliyyuu haayilii qabdu kabiraallee ergi sunis ni deema achumatti hafa hin injifattu haqan qabdu nutu aangoo si kenne nutu maasaraa si galche Jawaartu aangoo sitti kenne Baqqalatu aangoo sitti kenne Profeesar Mararaa Guddinaatu aangoo sitti kenne Hacaaluu Hundeessaatu aangoo sitti kenne qeerroo irreecharra bakka tokkotti nama 800 wareegametu aangoo sitti kenne dargaggeessa Oromoo 5,000 kararratti wareegametu aangoo sitti kenne ati lolteeti aangoo qabatte akka wayyaaneen amma siin taaggalaa jirtu kana taaggaltee wayyaanee cabsite akka Tigraay amma siin lolaa jiru kana loltee aangoo dhufte no nutu si kenne ati mootummaa ce'umsaa taatee dhufte maqaa Oromootiin liqaambarii taatee durataa Oromoo taatee akka Oromiyaatiif filatamtee dhufte nutu bakka si buufate jechuudha imaanaa kenna nyaatte kaleessa maal jettee barreessite waa'ee Nabi Ibraahim sallallahu alaihi wasallam waa'ee Nabi Ibraahim barreessite baga geessan ummanni muslimaa Nabi Ibraahim ilma isaanii tokkocha qaban qaluudhaaf jettee seenaa Nabi Ibraahim barreessite Nabi Ibraahim waadaa guute waadaa jedhe guute ilma ufiitii waadaa rabbii isaatii seene guutuudhaaf yeroo inni ilma ofii gorra'uudhaaf qophaa'u rabbiin hoolaa fideef ati hoo
ati nabi Ibraahimiin keetii dubbiin tee dubbii nabi Ibraahim fakkaatti. Nabi Ibraahim waadaa isaa guutee ilma isaa gurra'aa jira. Ati hoo waadaa Oromoo nyaatte, dhugaa Oromoo nyaatte, haqa Oromoo nyaatte, Hacaaluu awwaalte, Jawaariin awwaalte, Baqqalaa awwaalte, Hamzaa Booranaa awwaalte, Jaal Abdii Raggaasaa awwaalte, Koloneel Gammachuu Ayyaanaa awwaalte, Oromoo lafarraa dhabamsiifte. Rabbi si haa dhabamsiisu. Waadaa guutte. Amantii matakkatti fiddeetini waa'ee nabi Ibraahimiin Feesbuuka kee Oromoo ummata muslimaatiin baga geessanii barreessita. Waadaa waadaadha. Waadaa waadaadha. Sila haati har'a waadaa Oromoo galmaan gahuudha qabda. Oromiyaa nuu deebisuudha qabda. Finfinneen teenna ta'uu qabdi sila har'a. Oromoo irraa hidhaan dhaabbachuu qaba sila har'a. Oromoo irraa duuti dhaabbachuu qaba sila har'a. Hayyuun Oromooti dabalamaa jira. Beekaan Oromooti dabalamaa jira. Barsiisaan Oromooti dabalamaa jira. Maal goote? Waadaa nyaatte. Rabbi si haa nyaatu. Nyaatamuu kaate hanja. Waadaa nyaatte waadaadha bar. Nabi Ibraahim waadaa isaa guute. Ati maal guutte waadaa? Finfinneen ta Oromooti nuu deebiste. Gaafii Oromoon kaleessa si gaafate takkatti nuu deebiste. Abbaa biyyummaa Oromoon qabu. Dachii Finfinnee irratti haga Walqaayitti Gadeedha itti Amaaraa deebistu. Haga Walloo Raayyaa irratti Amaaraa lafa deebisuudhaaf jettee uummata keenya achitti gaffittu. Uummata Amaaraa waliin dhaabbattee argamu. Oromoodhaa deebii deebiste. Hidhaa Oromoo irraa dhaabdee. Du'a Oromoo irraa dhaabdee. Daangaa Oromiyaa sarartee. Finfinnee waa'ee Finfinnee namni si gaafataa jiru jira har'a. Si gaafataa jiru. Caffeen Oromiyaa si gaafataa jira waa'ee Finfinnee. Sirna Minilik fudhachiifte. Sirna Haile Sillaasee fudhate caffeen Oromiyaa. Gaafii Finfinneen ta Oromootii jedhu namni si kaasaa jira har'a. Jira namnummaan gaafii kana si gaafatu. Bakka bu'oota kee keessaa. Ka ati fiittee aangoo itti kennite keessaa. Bitaman ka maqaa Itoophiyaa jedhuun bitamanii. Aangoodhaan bitte, mallaqaan bitte. Namni waa'ee Finfinnee si gaafatu jira caffee Oromiyaa keessa. Namni waa'ee daangaa Oromiyaa si gaafatu jira caffee Oromiyaa keessa. Namni hidhaaf ajjechaan maaliif Oromoo irratti baay'ate jedhee si gaafatu jira caffee Oromiyaa keessa. Maaliif hayyoonni Oromoo hidhaman jedhee namni si gaafatu jira caffee Oromiyaa keessa. Sirna Minilik dhaalchiftee jirta. Mallaqaan bitte hunda isaa bizinasaan. Kach gootee birriidhaan bitte. Amma booda birriin jara ittiin bittu hin jiru. Lubbuu fi qabsiisaniitiin si duuka dhaabatu malee amma booda mallayni isaanii kafaltus hin jiru jechuudha. Yeroo gabaabduudha. Wanni martuu yeroodhaaf malee hin dabra. Ati mootummaadha hin kutta. Garuu caffeen Oromiyaa si waliin hin kutu warra. Na dhibe kanaan. Ati mootummaadha har'a jirta bor hin jirtu. Garuu uummanni Oromoo Oromummaa gurguratee hayyuu ofii gurguree dachii ofii gurguree qabeenya ofii gurguree waan Oromoon qabu hunda gurguree si waliin dhaabatu kuni gaafa ati aangoo irraa buute waan isaan jechuu barbaadan hin beeku. Ana kana gaafii natte. Oromoo har'a si waliin dhaabattu. Ka waa'ee Finfinnee sin gaafanne. Ka hayyuun Oromoo maa hidhamaa sin gaafanne. Ka Oromoon maa ajjeefamaa sin gaafanne. Ati ilma Oromoo osoo taatu. Ofii Oromoo jedhanii si deeggaran. Illa Oromoodha jedhanii si faarsan. Oromoodha jedhanii harka sii dhahan. Oromoodha jedhanii harka sii tumu. Oromoodha jedhanii ossi fuudhu. Gaafii abbaa biyyummaa Finfinnee sin gaafatan. Hayyuun Oromoo maa hidhamaa sin gaafatan. Oromoon maaliif saamamaa sin gaafatan. Daangaan Oromiyaa maaliif hin kabajamnee sin gaafatan. Karrayyuu keessaan dachii meeqa uummanni Amaaraa taappeellaa irra dhaabaa jira. Oromoon tana si gaafattu jirti har'a lubbuu qabaatte nama si deeggaru keessa dhugaa Oromoodhaaf qabsoofna. Nuti Oromiyaadhaaf akkas taana. Sirna Minilik gadi dhaabaa jiran sirriitti. Caffee Oromiyaa keessaa nam tokko waa'ee Oromoo dubbachuu danda'u hin jiru. Paarlaamaa biyyaa itti dhiisaa isin. Paarlaamaa Amaaratu keessa jiraami. Amaaratu jira ani Amaara sodaatu. Caffee Oromiyaa. Caffee Oromiyaa keessa namni maaliif Finfinneen teennan taane jedhee gaafatu hin jiru. Maaliif hayyuun Oromoo hidhama jedhee namni isa gaafatu hin jiru. Dachiin teenna maaliif saamamti jedhee namni isa gaafatu hin jiru. Yoomi guyyaa deebiin Oromoo deebuu jedhee namni isa gaafatu tokkollee hin jiru. Tokkollee warra isa harka dhawu malee shem. Harka dhooytanii dhiiftanii mootummaadha Abiyyiin inuma jika. Inni mootummaa Itoophiyaati. Sirna Amaaraa isin qabachiisuuf deema. Sirna Minilik isin Itoophiyaa jedhaa isin hin jedhaa jiraami. Ima deema inni Itoophiyaa osomaa jedhu deema. Shahaadaan isaa Itoophiyaa, duudhi isaa Itoophiyaa, maqaan isaallee wayita du'ullee Itoophiyaa jedhee du'a. Isinis akkasuma isa wajji duu ture. Warri har'a caffee Oromiyaa ittanii achi teettan. Gaafii takka namicha kanan gaafanne. Walumaan deemtan yoo Abiyyiin aangoo gadhiise isinillee wajjuma kuttu. Abiyyiin ammaayyuu akka waan aangoo gadhiiseetiin ilaala. Sababiin isaa waraanni inni leenjise hundi Tigraayis saabatee dhume bakka. Amma booda carraan inni qabu takkattiin jaartii isaa fudhatee yoo danda'e bahu yoo carraa bahuu dhabe ammoo biyya san keessa qabamee mana hidhaa seenuudha. Saniin alatti
biyya bulchaa waggaa 5 muudamee jira filatamee jira injiru waan akka jiru biyya lola qabdu keessatti na filatan wanni jedhu ndalagu na filanii jiranii waggaa 5 naafa waggaa 10 naafa abadan injiru waan akkasii ka biyya ka daangaa Amaaraatii fi daangaa Tigraay jidduutti geggeeffamaa jiru maali beeytu daangaa Amaaraatii fi daangaa Tigraay keessatti geggeeffamaa ka jiru roobaa jiru rasaasan roobaa jira dhiigan roobaa jira Abbaayin gaddabde dhiiga ilmaaniitiin gaddabaa jirta dhiiga ummataatiin gaddabuu jirta Abbaayi ummanni kee waraanni kee kumaatamaan dhiin isaa jigaa jira amma isa dhumaa irratti dargaggeessa haawwolee jala funaanuu jammarte ijoollee waxxaatii haawwota jala guuruu jammarte dargaggeessa lafaa dhufa maatii jala guuruu jammarte isa dhumaa irratti kanaanis milkooftu jechu walumaa galatti Oromoon wanti beekuun isinirra jiru poolisii Oromiyaa jedhamee liyyuu haylii jedhee poolisii nabiyyi leenjise kumni 30 sun Oromoon ilaallatu Oromoos bakka hin bu'u Oromoo waan takkas godheen qabu Oromoo waan takkas buuseen qabu Oromoodhaa rabbi tulola kanaaf rabbi isinirraa oofaa jira haawwota teennaa rabbi rahmata godhaa jira warra ummata biyya san keessa rakkataa jiru dargaggeessaa rabbi rahmata godhaa jira isinirraa haa ba'uu dhiisa yoo danda'ame Oromoodhaa wanni fayyadu poolisii idileeti poolisii idilee ta Oromiyaa keessa jirtu yoo sunniinuu yoo dhugaan Oromummaa qabaatte diqqoo isii saniin gara kaanitti liyyuu haylii yookaan maalii Oromiyaa jedhamee kaleenjifame kumni 30 sun Abiyyi Ahmad qofa aangoo irratti eeguudhaaf godhame aangoo isaa eeguudhaaf godhame amma ammoo aangoo isaa eeguu bira kutanii dachii Tigraay irraa dachii fuunee Amaaraa deebifna jedhanii faallaa deeman amma ammoo argitanii Abiyyi aangoo irratti eeguu waan biraa ta'ee amma isaan maal godhaa jiru lafa Amaaraa Tigraay irraa dhaynee lafa Tigraay fuunee Amaaraa kenninaaf du'aa jiran Tigraay irraa fuunee lafa Tigraay ummata Amaaraati kenninee sirna mililik gadi dhaabna akkuma kaleessa lafa fudhachuu baranne jara kana qarqaarree lafa fudhannaaf dhaqanii lolaa jiru malee Abiyyi illee aangoo irratti eeguudhaaf lolaa hin jiran agartanii lafa namaa dhaqanii nama gabroomsuu humnaan lafa namaa saamuu akkuma amma Finfinnee nurraa fudhatanii Finfinnee nu dhoorgatan Finfinneen amma maal irraa qaba Oromoo maal irraa qaba Finfinnee Oromoon watak akkasuma dachii Tigraay ammoo hin kennu jedhe akka Oromoo sanii miti nuti dachii teenan kenninu lafarraa bannee barbadoofna malee jedhan Oromoonoo Finfinnee guyyaa takka gaafateen beeku caffee Oromiyaa ta'uu sila Abiyyiin Oromoodhaa mikisee kanatti waa'ee Finfinnee isarratti deebii argachuu qaba sila Oromoon waa'ee daangaa Oromiyaa sila isarratti deebii argachuu qaba Oromoon hidhaaf ajjeechaan hayyoota Oromoo irraa sila isarratti dhaabachuudha qaba sila akka seeraatitti akkas ture amma ammoo wanti nu mudate faallaa saniiti zabana Abiyyiin biyya bulchu keessa hayyuun Oromoo akka ijaatitti Oromoon laaluu dhabamaa jira artistiin Oromoo akka ijaatitti Oromoon laaluu dhabamaa jira dachiin Oromoo akka ijaatitti Oromoon laalu qoodamtee Amaaraa kennamaa jirti Finfinnee keessatti parsantii guddaa Amaaraa kennanii uummanni Amaaraa lafa irratti ijaarataa jira galma aadaa Amaaraa jedhanii maarree jedhanii uummata Amaaraati qoodaa jira kuni marti eenyurra ta'aa jira warra sirna mililik nu dhaalchisuu deemaa jiru Abiyyi Ahmad dabalatee Shimallis Abdiisaa goobana daacee kana waliin nurra dalagamaa jira kana jalaa bahuudhaaf ammoo waraanni adda bilisummaa Oromoo qabsoo ituu geggeessaa jira qabsoo cululuuxuu geggeessaa jira kanaaf waraana adda bilisummaa Oromoo tumsa woboo bira dhaabbadha dargaggeessi keenya biyya keessa jirtan waadaa Jawaar Mohammadiin nyaatina gara waraana adda bilisummaa Oromootitti dabalamtanii qabsoo firiinsuu qaba woboolleen ammoo sodaa tokko malee qabsoo isaa dhukkee hafuura itti kutaa jira hinjifannoo guddaadhaan gara magaalaatitti siqaa jira waraanni adda bilisummaa Oromoo kanaaf ammoo hayyoonni Oromoo jabaan Oromoo beekaan Oromoo kanarratti jajjabeessuun nurra jira parsantii guddaa ummanni keenya gara waraana adda bilisummaa Oromoo irratti xiyyeeffatee dargaggeessi keenya biyya jiru qabsoo woboo geggeessuu qaba poolisii 10,000 garana deeme kana woboo 10,000 bakka buusuu qaba dargaggeessa Oromoo 10,000 waraana adda bilisummaa Oromoo leenjisee bakka bu'uudha qaba agaazii Abiyyi Ahmad ka Oromiyaa keessaa bahu Oromoodhaaf gammachuu malee gaddaa miti kana maaliif akkana isiniin jaa hojii isaanii beeyna waan ta'eef zabana nama gowwoomsan bira kunnee jira zabana Oromoon osoo argu waan argu callisu keessa jirru Jawaar Mohammad irraa poolisiin dhaqee dachii Amaaraa deebisuuf du'u kuni guyyaa takka Jawaaraa hiikamu jedhee gaafii gaafatee hin beeku mee waan isin ajaa'ibu laalame poolisiin irra dhaqee dachii Amaaraatirra dachii Amaaraa deebisuudhaaf du'u kun guyyaa takka caalummaa du'e jedhee gaafii gaafatee hin beeku guyyaa takka sila 10,000 Oromoon waan dhaabbadhaa nu liyyuu haylii Oromooti namummaa keessan isinii kabalchiifna dachii keessan isinii tiisina jedhanii osoo isaan waan akkasii dalaganii sila waliin dhaban har'a woboo maa jaalata Oromoon
osoo mallaqa takka ummata isaa irraan fudhatin lubbuu isaa qabsiisee saba isaatii qabsaa jira. Waraanni adda bilisummaa Oromoo. Poolisiin liyyuu haayilii Abiyyi jedhu kuni gibira mootummaa, gibira gabaree kennaa, gibira qotee bulaa kennaa irraa funaanee, gibira hojjettoota mootummaa funaanee ittiin deebisee ummata keenya ajjeesa. Damoosa nyaataa jechuudha. Osoo dhugama poolisiin kun poolisii liyyuu haayilii Oromiyaa ta'e silaa dhugaa Hacaaluu Hundeessaa gaafata, dhugaa Jawaar Mohammad gaafata, dhugaa Baqqalaa Garbaa gaafata, dhugaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa gaafata, dhugaa Jaal Abdii Raggaasaa gaafata, dhugaa dachii Oromiyaa gaafata, Finfinneen maaliif Oromiyaa ta'uu dhabdee gaafata, daangaan Oromiyaa maan sararamnee gaafata, Oromoon har'a maaliif yeroo isin ilmaan Oromoo biyya bulchitanitti carraa jiraachuu dhabee gaafata. Kanan gaafatu naannoo Amaaraa dhaqee lafa Tigraay deebisuuf deemee lolaa jechuudha. Oromoon amma carraa ajaa'ibaa argattanii jirta. Ummanni Oromoo illee qabsoo geggeessuuf ijoolleen Oromoo gara hidhannootiitti dabalamtanii WOB waliin jabaachuudhaaf carraa bal'atu isinii banamaa jira. Waraanni mootummaan qabu guutuun gara Tigraay dhufaa jira. Yeroo kanatti yeroo waraanni adda bilisummaa Oromoo gara magaalaatitti ayisiqu amma jechuudha. Kuni waan gaarii jabaachuu qaba Oromoon. Carraa kana fayyadamuudha qaba. Tigraay ammoo dachii Amaaraa irraa lolaa jiran kallattii afurii. Affaar keessaa lolaa jira. Tigraay kaleessa dachii isaa barahaa keessaa isaa lolaa ture. Har'a Affaar keessaa lolaa jira. Dachii Amaaraa kallattii afuriin seenee dachii Amaaraa keessaa lolaa jira. Kuni maaliif ta'aa jira? Lolli gara Oromiyaatis zooraa jira jechuudha. Lolli Oromiyaa irra deebi'aa jira jechuudha. Zooroo wada Oromiyaa. Lolli Oromiyaa bakka jalqabee deebi'u achitti goolaba. Oromiyaa irra deebi'ee taanaan lolli xumuramuuf deemaa jechuudha. Shuuf. Lolli dhaabbachuu irra gahaa jira. Oromoon amma sa'aatii kanatti ashahadu Abiyyi warri jedhullee osoo ta'uu battanii bareeda. Ashahadu Abiyyi Ahmad. Ashahadu lillaahi Abiyyi Ahmad. Warra Abiyyi Ahmad jedhee salaatu jira woon. Abiyyi Ahmad jedhee namni salaatu hin dhabu. Warri Rabbiin tokko wanni godhe jechuudha. Jarri sunis gisee ta'uu battanii irra geettanam. Sababiin isaa lolli Oromiyaa keessaa jalqabe Oromiyaa irratti xumuramuudhaaf deema. Kallattii Affaariin lolli seenaa jiru kuni awwala jaangaa Jibuutii karaa baabura Jibuutii cufuudhaaf deemaa jirti. Jarattiin taaktikii beekti. Karaan Jibuutii gaafa cufate assalaamu alaikum. Diinagdeen Abiyyi guutuma dhaabata gaafa sanirra Abiyyiin biyya gadhiisee ba'a. Kana booda ammoo lolli gara Oromiyaa keessa seenuuf deema Affaariin jechuudha. Lolli Oromiyaa irra deebi'uuf deemaa jira. Kanaaf uummanni Oromoo waraana keessan jabeessaa WOB bira dhaabbadhaa. WOB'n daraja'uudha qaba. Gara magaalaatti siquu qaba innis. Qabsoo oo'ituu geggeessuu qaban. Qabsoo oo'ituu geggeessee gara magaalaatti siquun irra jira waraana adda bilisummaa Oromoo jechuudha. Jabaachuun dirqama. Uummanni Oromoo illee akka uummata Tigraayitti waraana keessan bira dhaabbadhaa. Akka uummata Tigraayitti waraana keessan bira dhaabbadhaa. Waraanni isin qabda WOB. Liyyuu haayilii Oromiyaa wanni jedhu hin jiru. Sun xilaata keessan infoormeeshinii illee ittiin kenninaa. Wallee ittiin haasa'inaa. Jarri sun waan takka dhageenyaan isin dhabamsiisu. Nama baay'ee keessan dura ajjeesaa turanii. Kanaafi uummata kana warra abbama dhufe fakkaatu kana jala deemuun hin barbaachisu. Nuti kaleessa illee Oromoodha. Har'as Oromoodha. Boris Oromoodha. Dhugaa Oromoo dubbanna. Hayyuu kennan gannu. Goota kenna irraan duuban deebinu. Abiyyi Ahmadiif jecha Jawaar Mohammad hin gannu. Abiyyi Ahmadiif jecha dhugaa Hacaaluun awwaalu. Abiyyi Ahmadiif jecha Oromiyaan gurgurru nuti. Abiyyi Ahmadiif jecha Finfinnee dachii Oromiyaa waan hayyoonni keenya irratti hidhaman taakkuu takka irraa duuban deebinu. Haga dandeenyeen falmina. Saniin gara kaanitti abbaan barbaadde waan barbaadde jedhi. Waan feete jedhi nu arrabsi. Dhugaa jirtu uummata keenyatti himaa jirru. Abbaan fudhattan fudhaa. Abbaan fudhachuu baatte ammoo sun rakkina kiyyaa miti jechuudha. Walumaa galatti Oromoon wanni du'aayiidhaan dhufullee hin jiru. Gadi bahii qabsaayi. Tigraay har'a ka godhaa jirtu du'aayii qofaanii miti qabsoollee geggeesseetiniin hagara guutuu tattaafachuu jira. Oromoollee waraana isaa bira dhaabatee waraana adda bilisummaa Oromoo sadarkaa kanatti deemu. Poolisiin Oromiyaa poolisiin idileen nam tokko quuqaama qabdan yoo dandeessa WOB dabalama. Isin kadhataa turre kaleessallee. Garuu liyyuu haayilii Oromiyaa warri jedhu kuni keessa jiraachuu danda'a. Warri Oromoo quuqama qabu. Garuu barsantiin isaanii guddaan sirna Minilik gadi dhaabuudhaaf hojjechaa jira. Qabatamatti hojiirra oolchan illee ammoo. Caffeen Oromiyaa Minilikiidhaan bakka bu'ee jira. Oromiyaan guutumaan guututti sirna Minilikiin bakka buutee jirti. Yoo Abiyyiidhaan akka turu taate bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa irraa gara Ageenyoo Tashaagerii jijjiiramuuf guyyaa laakkaataa jechuudha. Yoo Abiyyiidhaan ture. Yoo Abiyyiidhaan bultii baafate Oromiyaa ka bulchu mootummaa naannoo Amaaraa ta'ee bakka fedhee fidanii achi kaan. Ageenyoo Tashaager maarree abbaa fedhe fidee achi kaaya Abiyyiin. Maaliif caffee Oromiyaa wanni jedhu hin jiru. Caffee Miniliktu jira. Caffee Hayila Sillaaseetu jira. Sirna Itoophiyaatu jira. Itoophiyaa malee Oromiyaan hin jirtu. Oromiyaa balleesseera Abiyyiin. Balleessuuf yaalaa jira.
warri fudhate caffeen Oromiyaa fudhate warroonni abiyyi waliin aangorra jiran warri isa waliin hojii oofan hundi isaanii fudhatanii jiran kanarratti dalagu jira. Kanaafuyyuu maaliif achii dhufee ebalu na bulchaa namni gaafii kana abiyyi gaafatuu danda'u yallam biqaati yallawu inni agartan kan akkanatti abbaan fedhe gaafachuu hin danda'u. Har'a Shimallis Abdiisaa caffeen Oromiyaa ka Shimallis Abdiisaa jala bulu Oromoo ta'ee fi miti bara waan abiyyiin jedheef jala bulaa jiranii har'a. Malee Shimallis Abdiisaa ilma Oromooti maa inni kun goobana daaceeti ilma Oromoo maali kun ergamaa birriidhaan bitamee ergama. Sii galee isa dhumaa irratti akkuma Shimallis ergaman kanatti mootummaa naannoo Amaaraa sabaan Amaaraa abbaa fedhe abiyyiin Oromiyaa irratti muude maaliif fidde namni jedhee gaafii kana abiyyi gaafachuu danda'u hin jiru. Maaliif isaa waa'ee Oromiyaa irraanfatan Itoophiyaa eega jedhame abbaan fedhe dhufee Oromiyaa bulchuu danda'a jechuudha. Mootummaan fedhe bakka fedhee dhufee Oromiyaa ta'ee mootummaa naannoo Oromiyaa ta'ee bulchuu danda'a. Jarri kan itti amanan ati maaliif mootummaa naannoo Oromiyaa taate jedhee gaafii akkasii namni dhiyeessuu danda'u hin jiru. Sababiin isaa Itoophiyaatti amananii jiran. Warri har'a biyya harka rukutu ka biyya ambaa jiru ka Suudii jiru ka biyya keessa jiru waan kana amana. Itoophiyaatti yoo ka amantan taate Shimallis Abdiisaa wanni jedhu hin jiru mootummaa naannoo Oromiyaa bakka fedhee fidee Abiyyiin Ahmad caffee Oromiyaa irra kaa'ee Oromiyaa irra kaa'uu danda'a. Eenyuuni namni Abiyyi mormuu danda'u hin jiru jechuudha. Fudhattanii jirtan ka. Fudhattanii bararra. Nuti kana falmaa jirra. Nuti kana didaa jirra. Isin warri kun isin hin galin rafa. Gaafa dammayxan isin laallame. Ima rafaa callisa. Guyyaa rabbi irribaa isin kaase nu gaafadhaa yoo waa isinii galan. Okay? Naa dawwala aloo irribaa ka'ee jira. Amma rafiitiin narraa gale. Mee maal jette? Na gaafadhu siitti hima. Walumaa gala wanni dalagamaa jiru sani. Gaafa Itoophiyaatti amantanii ayyaam Itoophiyaa faristii fudhattan abbaan fedhe bakka kam keessaa dhufee magaalaa kamirraayyuu fidee Oromoo fedhee Oromoo ta'uu baatee saba fedherraa abiyyiin Oromiyaa irratti muuduu aangoo guutuu qaba. Sababiin isaa Itoophiyaadha itti amantan isin. Itoophiyaa eega ta'e ati maaliif Oromiyaa bulchitaa? Ati maaliif Tigraay bulchitaa? Ati maaliif Amaara bulchitaa wanni jedhu hin jiru jechuu hin hafa kun. Fargeesen. Kanaaf Aganyoota Shaagiraa ta'uu, Xurunesh Maaliyaa ta'uu, Maaliyyoo haa ta'uu abbaan fedhe Oromiyaa bulchuu mirga guutuu qaba. Kuni karoora Abiyyi Ahmadi. Caffeen Oromiyaa har'as hin jiru bade. Caffee Mililik ka Oromiyaa keessa jiru bakka buufameera. Abiyyi bakka buuse. Itoophiyaa jechuu malee amma Itoophiyaa jechuu malee caffee Oromiyaa jechuu dadhabaa jiran. Baatii lama booda caffee Itoophiyaa sadarkaa jedhutti deemaa jirra jechuudha. Maaliifii waan isaan dalagaa jirantu waa'ee sabaaf sablammii balleessuu, saba Oromoo jechuu balleessuu, saba maalii jechuu balleessuu Itoophiyaa jecha jedhu kana. Gaafa Itoophiyaa ta'e ati maaf Oromiyaa bulchita? Ati maal magaalaa san bulchita? Hin jiru akkasii. Hojii baraaka hojjetu Abiyyi gubbaa gadi dhufa allaqee harka dha'uu malee wanni isinirraa eegamu wanni takka hin jiru. Gaafii takka gaafachuu yallam mirga takka hin qabdan. Sidii galee warra caffee gaafii takka gaafachuu deebiillee argattan osoo gaafattanillee kanuma isiniin jedha. Kanaaf uummanni keenya waraana adda bilisummaa Oromoo haga dandeettaniin Oromoo bira dhaabbadhaa. Warri biyya keessa jirtan ammoo tumsaa qabsootti illee siqa hidhannootti siqa. Tigraay yeroo gabaabduu keessatti karaa Affaariin cabsitee Oromiyaa seenuuf deemaa jirti. Kuni waan ajaa'ibaa waan bada dalagamaa jira. Oromoon otomaa isin abiyyi jettan juntaan badee akka harcee samirra faca'e isin jettan maasara deebuuf tattaafataa jira. Oromoon sadarkaa kanatti maal ta'uu qaba? Waraana isaa waraana adda bilisummaa Oromoo jabeessee Oromiyaa nam tokko nurraa fuudhuu hin danda'u, Oromiyaa nam tokko nu dura dhaabachuu hin danda'u jedhee Oromoon sa'atii nuti ofirraa jeemfu amma jechuudha. Egalee nuti Oromiyaa keessa qabsoon kenna. Dhaayinee dachii Amaaraa deebisuu osoo hin taane, dachii Amaaraa deebisuuf achi du'uu osoo hin taane Oromiyaa balaba baasuudhaaf, Finfinnee deeffachuudhaaf, daangaa Oromiyaa sararuudhaaf woboo waliin taanee qeerroof qarreen gizeen kaanu amma ergaan kiyya kanaa uummata Oromoo biraan naagayaa warra gammaatitti nu faana turtanii sheer gootaniitiin waan gaarii barreessitanii nu arrabsitanillee hundi keessanuu galatooma. Kan nu arrabsitellee wallaalummaa keeti. Oromoo taatee Oromummaa kee osoo beekte nan arrabsitu ture. Garuu ati harree daa'ima baattu waan taateef harreen daa'ima baattu mi'aa daa'imaan beeytu. Sababiin isii harreen daa'ima nyaattu jechuudha. Namni namummaa qabu Oromummaa beeku, Oromummaa isaa beeku, waan mootummaan kun dalagaa jiru beeku nan arrabsu sila. Jabaadhuu naan jaa malee. Kanaafi Rabbiif si haa beeksisu siin jenna. Warra Oromoo arrabsu, warra hayyuu Oromoo arrabsu, warra hayyoota Oromoo diqqeessu, warra Abiyyi malee hayyuun biraan jiru jedhu. Rabbiif isin haa beeksisu siin jenna. Isinillee Oromoo yoo taatan uf beeytanii yoo Oromoon ta'in ammoo kaayoomaan keessanuu kaleessaa waan Abiyyiin godhaa jiru waan ta'eef isin waan isin barbaaddan galma isinii ga'ee jira. Yoo isin harkaan fudhatamin wanni jiru kanuma nagahaan naa jedha fayyaa ta'a.
galatooma Oromiyaan ni bilisoomti injifannoon qommata Oromiyaati yeroo gabaabdutti woboo waliin injifannoo cululiqaa galmeessuu qabna sinin jedha.